dura ilmoo xixiqqoo fuudhee gad darba. Itti aanee jaartii fi ijoolleen itti aanee ni arba qeetti soo deebitee nabsa gadaayii taati. Birrii buusisiisee yookiin waliif guuranii itti erganii diyaaspoora maan jedhan kun yoo doolaara itti erge fuura keessan dhaqu birriin baankiin magaalaa jiraa hin beektu. Namni baankii dhaqee giiftiin haa ta'u keessaanis haa ta'u warra uummata kana sappoorti godhu namni xiyyeeffannaa guddaa argachuu qabu kana. Namoota asaasa waan kanaa tahee jalqabbii waan kanaa tahee waan fokkotaa kana asirra gabbaase uummanni kunillee seeraaf akka dhiyaatu godhuun waan guddaadha. Inni biraa silaa balaan gizee dhuftee nama tokko miti hunda walitti qabataa amma gaafa gartee qaamni mootummaa waan kana gartee fudhatee ji'ee hanagaa ta'uu fi hanagaa hin ta'inillee walitti qabatee deemaani warri silaa biyya san jirulleen duraan irraa hafte amma yoo qaama mootummaa hagee jiru taate hunda dhagee fudhachuu galaanni gaafa dhufe addaa hin laallatu waan ta'eef miskiinni dhugatti iddoo dararamu jira nama humaan beeynetu gartee iddoo dararamaa jira baga waan kanaan gad dhuftee jala hin hafin jechuun barbaada inni biraa dhaamsinan dabarsuu barbaadu baqataan kaayiroo keessa jirulleen namni as jiru ijoollee teenya dabalatee dubbachuu hin danda'anii seerri biyya kanaa ammaa taadha moor caalaa infoormeeshinii beekte jeetii yaada rakkoo asirra taa'ee aan dubbachuu hin dandeenye investigeet gootee baruu dandeessa hawaasni keenya keessa jira. Rakkataan baqataadha. Baqataan dhugatti juwaar keenya baqataan sheekkan biyya kanarra jirurraa eegalee irraan hidhamiin bultiin shayni hin hidhamin illee hin jiru dhugaana himee ofe. Waan kana akka hojii manatti nu qabadhu hadaraa hin dagatini imaana. Baqataan dhugatti rakkoo hamaa keessa takkaa amata 10 kan jiraana jirra amrii akka baranaan agarree salaata masgiida geeffachuu dadhabne. Yoo mata duree irraa beellee na of kolchi dubbii tana ni jabaannaan kan isin gahee galatoomii kan jechu barbaada baga gad dhuftanii Dr. Asli Fanis waan kana galatooma ustaadha rabbi sinaa kabaju kabajama sa'aatii kanaan uummata keessan karaa islaam polotikanyaa kenna raajiidha isinumaa fi ijoollee walloo irra deebi'a namoonni akka Ali mucaa walaleessaa akka Suudii kana jiru qeerroo jajjabe Ali walloo inboxii na goote turte aga ammaan agarreen koomentii na godhi warri si galcha ijoollee walloo lakkoofsa tokko barreessaa galatooma ulfaadha raajii Raajiin dubbataa raajiin haa dubbatu raajiirra naannee gaafii qabaanii gaafii sana akka walitti qabee yoo raajiin gaafii qabaatee jawara walitti qabee akka nu deebisu barbaada. Galatoom raajii tuufi ijoollee walloo lakkoofsa tokko na barreessaa. Raajii tuufi. Gari amma isu tattee gaachana sabaa ililii darbi gaachana sabaa si arge galatoom mucaan jawartarra walaloo kee maxxanse ililii darbi. Dubbadhu raajii. Barbaachisaa ta'uu as teenyee dubbachuun mucaanaa ciniinii murate faayidoos levelii itti I think dhagahamaan gidduutti waan haasoftanidha. Neetworkii keessa reeffadhu. Ali walloo si argeera. Raajii haga sirreeffatutti ani gaafadhee nama jalaa. Dhagahamaan jiru amma sirriyaa fakkaata malee. You are actually stuck. Iyyaan san dhageen. Ndege Raji. Ani dubbadhu agasi namootaaf carraa kenna waan ta'eef. Ayyee gaggabaabsi dubbadhu. Jawaar deebisaa haga tokko dubbattee jirta jalqaba banaa keessarratti qoonni mootummaan ijoolleen biyya Arabaa keessatti wal godhutti jirtu kanarraa kaka'ee qoonni mootummaan Itoophiyaa keessaa qabu haga tokko irraa dubbattee jirta caraf gootetuma bira dabartee sana akka gaariitti akka uummataaf ibsitu maaliifi warroonni actually qooda kanarratti hirmaannaa fudhachuutti jiran hagamta akka badiin isaanii cheenii wal qabate yookiin ammoo sansalata wal qabatee bakka san gahe waan beekan natti hin fakkaatu hoo ka beekaa godhan tahillee hin beeku inni san tokko kalamaffaa ammoo warroonni waan kana duuba jiran jira warra diaspora Canada America Europa keessa ta'anii warroota kana sponsora godhantu jira. Sponsora yeroo sun jedhu afaaniin haa ta'u miidiyaa kana gubbaarra ta'anii ka dhidhiiban yookiin nutu isin duubaan jira nutu kana isin jira kareef dubbatetti
there is a law biyya kana keessatti seera ittiin yeroo namni biyya waan akkanaa kana dalagu artikiliitu jira constitution biyya kamii keessattuu waan kana diasporaan biyya alaa kana jirtu warroota waan kana irratti deeggarsa waan kana godhan mallaqaan haa ta'u jajjabinaan haa ta'u waan wamagaa isaan gargaaraniif qooda fudhatanii jiran warroota muraasa atiyyuu maxxansitee jirta warri biyya keessa taa'anii waan kana keessaa harka qabanillee jiranii I think sanillee jala deemuutu jirta natti fakkaata. Warroota kanarratti tarkaanfii nuti akka warra diasporaa biyya alaa jirtutti fudhachuu dandeenyu waan kana gargaarsisuu dandeenyu warrootni seera beekanillee waan jiraniif jecha maaltu jira maal gochuu dandeenya hagamta akka siiriyeesiidha uummanni kun badiin isaan dalaguutti jiranii biyya Awurooppaa fi Ameerikaa kana keessatti illee haga tokko dubbattee jirta san akka diippilii xiqqoo irra deebitee dubbattu barbaadeeti. Galatomi ulfaadhu. Dhumarra deebitaa maamuu deebitaa na biraatti carraa kennu jabe. Raajin haa dubbatu eegalee waan tureef raajin haa dubbatu dhumarratti walitti qabeonni jedha. Yes, Raji dubbadhu neetworkii yoo sirreeffatu. Raji. Neetworkii Raji rakkisaana fakkaate Ali dubbadhu. Ali wallo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقنا كان إقدني أسمان غلطهم هذا نكبجدني كرته. وانا كموسيقى براجو في وسبرتها. نو أنا برا متراجي برا نفكر. ايش اي. نا كبجمو في جالتامو أبو جوهر غلطهم ما إسنيله نسيترجمو كينيا في الدو تجمعنا. Wanni amma deemaa jiru kun egaa akkuma beekamu waan hunduma keenya nama yaachisu waan ilmi namaa ilma namaa irratti raawwachuu hin dandeenye garaa jabummaa irraa kan ka'e wanni kun egaa irra deddeebiidhaan hedduu daangaa darbee jira dhimma kanarraa dubbachuun keessan hedduu barbaachisaadha. Mee asirraa reegaa insha Allah waan jettan yookaan waan irraa gaafii nu gaafattan insha Allah walumaan dhageenya isin dhaggeeffannaree xiqqoo. Hamza. Soda carraan isin. Wanni jechuu barbaadu dhumarratti amma raajiidha kanneen waan dhumarratti walitti qabee xiyya raggataadha gizee hunda silaa hojii waan ijoolleen godhaa jirtu waliin beena. Raajii neetworkii sirreeffattee sodaa galatooma. Raajii. Raajii. Anaan dhageessu asli amma? Okay. Yoo na dhageessanii fi ta'uu kanuma sila kaasirra iddoon dubbadni wanta gaaffii tokkoon Jawaariif kaasaa kan biraan foormeeshiniin kenna. Wanti guddaan isin hubachuu qabdanii wantonni gahee dhuunfaa namoota garaagaraa gandummaatti hidhuu wantoonni garaagaraa akkuma jiranitti ta'eeti wayi tokko waan isin beekuu qabdanii kana keessaa mootummaan harka qabaachuun irraanfatina. Mootummaan unemployment ratein high waan ta'eef ijoolleen dargaggootaa productive age warri jedhamanii akkas migrate gochuunsaa mootummaa irratti dhiibbaa waan fiduu fi isa sana hanqisuuf maal godha mootummaan hojiin suukaneessaa warra baqatu kanarratti hojjetamee akka namni biyyaan baane barbaada. Tokko yoo namni biyyaan baane galfata waraanaa godhatee itti gargaarama. Ijoolleen hojii barbaadachuu biyya alaa baatee waan arganne mana puulii keessa teessii qabeetu waraanatti ergaa jechuudha. Inni kun akka ta'uuf mootummaan sirnaan akka irratti hojjetaa jiru tuquu qabu. Nama gandummaa qabatee safuu Oromoo maal jedhu sana wal maddiitti sun akka jiru indikeet ta'uu odeessa dabaluu barbaada. Gama biraatiin sheerii gochuun danda'a Jawaar wajjin akka Oromootti akka sabaatti akkuma qabsoo bilisummaa Oromootti wanta ceera qabu tokkotu dhufaa jira. Gaazexeessaan tokko biyya Faransaayiti akka tasaa marsareetii abaa'oo anan monitor godha aksasii nan qaba reach out nu godha jechuudha.
waan akka addi bilisummaa Oromoof Oromoon Yemen keessatti waraana jaaraa jirutti verify naa godhaa jedhee reach out nu godhe jechuudha gaazexeessaan kun. Inni kun maal mul'isaa warra alaabaa baadhatee qawwee baadhatee deemu sana Oromoon egaa rakkoon achitti akka nama dhuunfaatti hojjetamu akka dhaabaatti akka qabsoo Oromootti maal qabaa akka jedhu mul'isa waan ta'eef wanta hin jabal ta'edha. Artiikilii inni barreessee of ibsee gaazexaa keessa hojjeturra godhe ani booda Jawaar wajjin we talk in the back so like share godhuu nan danda'a. Inni kun waanuma xixiqqaatti hin laalina. Waan Muhammad Hussein yookiin Gammachuu Lalisaa qofa tuqee deemu miti akka miiliyoona 60 rakkoo keenya ta'uu akka sanatti hubadha. Gama biraatiin abbootiin keenya biyyoota giddu galeessa bahaa fi kaaba Afrikaa keessatti legacy gaarii nuu ba'anii abbaa keenya jaarraa abbaa gadaarraa kaasiiti waaqoo guutuurraa kaasiiti warri lubbuun jiran Xahaa Abdii fa'aa biyya Sooriyaa keessatti the first foreign OLF office kan baname Sooriyaa keessatti ani Bobbaasaa fa'aa kana Eertiraatti wajjin taa'ee haasa'eera. Liibiyaa dhaqanii jalqaba qabsoo kanaaf gaafa waa kadhatan waan jedhaman qabu. Oromoon qabsoon isaas Oromoo akka sabaatti safeeffannaan isaas iddootti legacy gaarii qabudha. Isa kana balleessuu warri barbaadan eenyufaadhaa yoo jedhani mootummaa qofaatti ta'uu jira. Yaadattu yoo ta'e qabshoonni warri kaabaa Oromiyaa balaaleffatan yeroo ijoolleen Walloo fi tokko walitti bu'anii marsareetii deemaa ture. Maal akka godhaa turan ijoollee Habashaa jechuudha. Ofii kanneen nama isaanii ajjeesanii Oromootti sin ajjeesu jedhaa ture. Yaan part of stakeholderii kan akka ta'e fudhaa. Exaggerate gochuu dhimmicha bal'isuu irratti akka qabaatanii. Kabiraan immoo baay'ee sensitiivii dubbachuu tulfaata. Neetworkii kee hedduu paalitiin isaa gamoodha raajii kiyya. Raajii. Eessa jirtarra Itoophiyaa galteeti? Kanuma in ba dhimma amantii wal qabateeti waan sensitiivii dubbachuun irraa ulfaata ta'a. Uummatni kun uummanni Oromoo akka uummata amantii Islaamaa hordofuutti ilaalama. Islaamummaan Oromoon qabdu kan akkas wal ajjeesuudha jechisiisuu fi warri biraas akkatti hojjetanuu danda'u qabu. Gama amantiitiinis. Kun hundumtuu akkana gaaffii ani Jawaariif qabu waldaa hawaasaa Oromoo Beesa Kifaatatti diaspora biyya alaa keessa warra kanaaf utuu baatee jiru. Even internal communities akka Boko Haramitti ilaalamu yakki keenya irratti hojjetaa jira. Stakeholderoota Women Commission irratti hojjetaa warra kana mobilize gochuu irratti wanti yaadaa jira. Mobilize godhamee time export gochuudha. Info argatu warra maammata warra garaagara. Busy out akka keenya waldaa Oromoo kan Ainsel keessa akka qabsiisaa jiru ta'e saayikil godhatu birri fudhata waan ta'eef eezii gurguraa waan ta'eef. Stakeholderoota kan mobilizachuurratti wanti hojjetamaa jiru jira. Maaliif nan miidiyaan addunyaa magnify godhu. Stakeholder mirga dhala Sagaleen kee baay'ee immigrant ifaa keessaa fudhatu. Raajii. Sarti maal jedhu Raajii. Sagaleen kee baay'ee hin dhagahamu uummanni jalaa sagalee jedhaa yoo yeroo qabaatte gidee sagalee sirreeffatte dhumarra gidee itti deebite kilir goote natti tola galatoomii ulfaadhu yaada keetii fi garuu nuti hin dhageenye hawaasni illee hin dhageenye nuti illee sirriitti adda nuun baane rakkoo neetworkii keetii. Dhageen jira asli komentii irratti godhuu jala akka nonni godhaa deemuuf. Galatooma qabxii babbareedaa. Deebiidhaan ijoolleen warra sanyii mootii ijoolleen soddaa kiyyaa dhiifama aga ammaa maqaa isin yaamuu dhabuu kiyyatti soddaan sodaadhaa. Lakkoofsa tokko barreessa warri akka Dr. Abduu Seefaanti soddaa idhaa ijoollee Jimmaa jedhaa jirti an Hamzaa see dhugaa Hamzaan soddaa mucaa Jarman kana boyaa jirutti asumaan jabu eegale walitti qabaa. Jabee soddaa Ahmadi Hamzaani ijoollee Jimmaati ijoolleen Jimmaa lakkoofsa tokko barreessa. Tifu yawe. Facebook mana TikTok yang gabbar kafal tare one shekoni jadi ranka. Ulfat da jarsum mayaltan. Balagen jarsum man beitu. Sini teman. Warri ergama qabate deemu fi
warri baalageen safuun beeyne amantiin beeyne namni rabbi sodaatin namni bar aaree wal ajjeesuun aara keessa crime of passion waan tokko walii beellamee nama nagaa akka takka hijaa walirraa hin qabne kanarraa qabee namni ajjeesu kun jaarsummaan hin araaramu. Kun jaarsummaan hin araaramu. Kana yaaltan dhaabee hin dhaabne tana buqqaasuudha. Tun marziidha, tun naqarsaadha, tun buqqa'uu qabdi warri akkanaa tun. Qabxiin biraa irratti kaaftan waa'ee warra iqaamaa qabu kajoollee sana bira kaa'u. Gonni guddaan jara mishigiin shiftaa jara. Waan bareedanaa kaafte. Namni yakkamaadhaaf haala mijeessu, namni yakkamaa dho'isu akka seera kamiitittuu yakkamaadha. Tababaariidha. Isa criminal. Namni yakkamaa dho'isu yakkamaadha. Kanaaf maal gootan beektaa? Yoo namni mana keessan jiru takkaa'uu dahoo keessan jiru jala yakka hojjete nu gabaasaa. Yoo namni nama tokko dahoo godhatee gabaasuu baatee nama dahoo godhatan illee gabaasaa wajjin xallasama. Dargeessanii kun yakka nama dhuunfarratti dalagamu jiru miti. Kun yakka walloo irratti arsii irratti gosataan irratti godhamu jiru miti. Kun yakka qabsoo amma 50 irra godhamaa jirudha. Kun yakka fuulduree uummata keenya irra godhamaa jirudha. Waan raajii hin jee sirriitti dhageenya sana inni fakkaataan dhageetiin jira. Reefu maalis hin jee ijoolleen tuni alaabaa uffatti dubbee isaanii waggaa laalte ijoollee duriyyeedha biyya gaafa turte warra qabsoo keessa ture miti. Oromoon maal barbaaddeeti alaabaa qabattee waraana Abduu Yesuusitti ijaarratti. Biyya teenya immoo biyya teenyaaf maal achii goona? Kun deliberate tokko waa lama. Tokko ijoollee ittiin sossobanii if jala hiriirsuudhaaf. Sabboonaa Walloo, sabboonaa Arsii, sabboonaa Alaa, sabboonaa Ituu jee. Lama ergama qabanii qabsoo Oromoo maqaa Oromoo balleessuu barbaadan. Dhaggeeffadhaa Oromoon addunyaarra jirtan. Viidiyoon ijoolleen baalagee tun gootu boru gaafa isin assaayilam gaafattan isin gabbaati. Oromoon clean record qabdi hanga ammaatti bakka hedduutti. Minnesotaan beekta warri Minnesotaa jirtan. Maaliin beekamna? Obboleen keenya Somaaliitti wanni adda nu baasu maali? Mana hidhaa namni keenya hedduun jiru. Yakka keessa hin jiru. Kanaaf kabajaadhaan namni jiraata. Awurooppaas akkasii hanga ammaatti. Gaafa immoo maqaa Oromootiin afaan Oromootiin dubbatamaa yakki kun hojjetame. Already argaa jirtanii warri Oromoon jaalanne Oromummaarraa jibba qabu raabsuu eegalee jira jechuudha. Yakkamtoota dhaabsuu baannan kun yakka Oromoof Oromummaa irratti Oromiyaa irratti seenaa teenya kaleessaatii fi fuulduree teenya irratti godhamtuudha. Maayin gaafatee jira mootummaan harka keessaa qaba sirriitti qaba. Wanni afaan keessa qabadhuuf ragaa wajjin isinii fiduu deema. Ijoollee daannatii lama qabeetiin jira. Kan isaa Saatila Gammaa ijoollee lama. Tokko Baalee tokko Harargeedha. Ta deddeebitee Middiliisti deddeebi'aa turte. Sara shibbirii keessa hojjetti. Deddeebi'aa turan. Ijoollee amma shiftaa bosona jirtu sanaas ta magaalaatiis namoota adda addaas argaa turan. San isiniif hin deeyisa. Dalabatanii wanni laal wanni biraa lolloo isaan hin taatu. Wanni biraa maal wanni deemu jiru waan koominiitiidha raajiin kaase. Koominiitii biyya alaa kana dadhabsiisuudhaaf tooftaan tokko ittiin deeman afoosha bakka hedduu ijaaran. Afooshaan du'aa jiruudhaaf sargiidhaaf namni akka qe'eetitti wal ijaaruu rakkoo hin qabu. Afooshaa walirra ijaaran. Afooshaa walirra ijaaran. Warri internet kanarraa waan gandummaa hedduu afuufaa ture. Dhiiroo waan an keessatti hin guddadde. Hawaasa Ituu fi Afran Qalloo wanni jaamu nama walitti akkana wanni yoo takka argeen beeku. Eessaa eegale afooshaa keessaa eegale maaf wal dhoksina? Ameerikarraa eegale Awuroopparraa eegale. Warri waan san ijaaree waan san isaa ture maal ta'e faarsee bulaa ta'e deebi'ee. Maqaan dha'uun barbaadu garuu ragaaniin isinii fida. Warri waan kana godhaa jiru jechuudha. Kun deliberate godhamaa jira. Jarri mootummaa duruu fadhiitoo taateeti malee waanuma jarri isaan guddisee isaan barsiisan qabattee deemaa jirti malee kun deebi'ee isaanuma miidha. Viidiyoon kun eenyu fakka oolu beektaa? Oromoo qofa maal yoo qofaa fi miti ka oolu warra kaan marroo qofa miti maqaa balleessu ka oolu.
mootummaa Oromoo warra fiin jettunas addunyaa irratti hunoo jari mootummaa Oromoo kan nama godhe yani himuu deeman jechuudha. Ifirra dhukaasaa jira namni Oromoo ta'e waan akkanaa godhu ifirra dhukaasaa jira jechuudha. Kuni yakka hamaa deemaa jiru jechuudha. Dhimmi biraa ka ana fooshaa irraa rakkoon qabu. Afooshaan du'aa jiruudhaaf sargiidhaaf namni wal gargaaruun keessattuu akka bakka magaalaa namni 2,000, 5,000, 10,000 jiru keessatti nam 50, 60 namni ijaaramuu rakkoon qabu. Afooshaaf masgiidaaf chartii teessan keessatti nama jibba ganda biraa haasa'u sun ergama qabaa beekaa sumni facaasu jira. Afooshaan dhummuugaa jiraannaan dhummuugaa misoomsuuf nama dhummuugaa yoo du'e awwaaluuf karaa akkate gargaaruuf bareeda. Gaafa immoo afooshaan dhummuugaa ijaarratee machaara hamachuu eegale summitti jira kana beekaa. Summitti jira kanaan deemu jira jechuudha. Kanaaf wanni kun hawaasa keenya irraa barbaadnu warri biyyaa dubbee manuu kannaa maaliif eessaa dhufee waan amma kalee deengata isin godhu taayitiin warra gargaaruun hin qaba ijoollee wajjin. Teenyee eenyu namni sun eessa dhalatee sadda baasu jira bar date of birth. Maaliif ijoolleen hedduun tuni waraqaa waan hin qabneef baayogiraafii hin qabdu. Wanta kana hin hima warri waan kana keessa hirmaachaa jirtan. This will go permanently on your record. Fakkeenya suudii jirta intala takka tabbasteeti Ameerikaa dhufuu barbaaddaa jennu. Wallahi waan hin siimu. Gaafaan ansi qabee rikoordii keessa seenta. Gaafaat embaasii dhayite si gabbaa wanni adda leete san because I am going to submit your bios. Fuula kee, sagalee kee, viidiyoo kee submitting godha. As a dangerous criminal. Okay. Azirraa Ameerikaatti janajanuun hin ta'u dhiifama biyya baqaa waan jirruufi. Janajantuus achi dhaquun dandeessuus hin jira. Kan jala murasitti himuun nin beeka hawwii mee akka qaban. Haga fedhe osoo fiyaansee qabaatte yakka akkana hojjannaan I will make it my life mission you will never make it there. Maaliifi warra hangam waliin qabee amma boodanii maxxansa. Already galcheetiin jira. Jaladheeti mi kan godhu. It pains me. Waggoota meeqaaf namoota meeqaaf asaayilam barreessaa ture ni beektan namni irraa fayyadamaa turte warri Kaanadaa jirtan Ameerikaa jirtan Awurooppaa jirtan. Har'a akka namni keenya miila isaa fuudhatee Ameerikaan dhahine Awurooppaan dhahine Abiy Arabaa keessattuu nama ajjeesaan jiraanne irratti dalagu jira. Waa'ee tokko dhiiga miskiinaati. Lama yakka Oromoo fi Oromummaa irratti hojjetamaa jirudha jechuudha. Umriitii hangaan jiraadde Oromoo fi carraaqee Oromiyaa fi carraaqee uummata keenyaa fi carraaqee. Wanni ana qofaa miti warri na dura aarsaa kenne. Lubbuu isaa itti wareegee hoggaa isin itti taphattan usnee ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Dantaa namoota dhuunfaatirra dantaa sabaaf uummataatiif yeroo kamiyyuu caala. Kanaaf irra waliin dabarru kana beekaa sirriitti. Kanumaan jechuu barbaade asli namoota kaaniifis carraa kana. Galatoomii hedduu galatoomaa ulfaadhaadha. Namoota hedduu keessaanis nu dararu jira. Amzaa fa'aa dhiifama. Namni yaada kannate yaada warra yaada kannatu ol buufna ol baafna. Inga. Jechumaaf hin barbaade. Hedduu galatoomii. Si tolchaara rakkoon qabu. Galatoomaa ulfaadha. Azumaanuu mucaan kun katanurra walaloo haala jireenya irratti barreessee ati poosti goote walaloo ergaa qabdu barreesse sanii dhalataa wallooti. Gaachana sabaa jedhama. Mee gaachana waan deemaa jiru kanarratti baga Jawaar illee wal agarte gaafduraa sagalee naataa jechaa turte. Waan amma deemaa jiru ka ijoolleen gandaaf gandaan abukaatoo gandaa taatee wal fixxu dhiyooma kana gaara san keessa deemtee gaara san keessattillee rakkattee turte. Tumamtellee turte yoo dogoggoruu baadhee viidiyoo akkasii argee ture qaaman dhiyoo kana achiin deemte yoo xiqqaate yeroo muraasa dura waan kana akka nama qaamalleen dararaan kun sirra ga'ee tokkotti mee maaltu jira Jawaar illee gaafii maal qabda rakkoon isinirra ga'aa jiru kun akkamiin furamuu danda'a maddi isaa hoo maali kana walumatti illee nu ibsillee gaafii Jawaar qabdullee gaafatta dura nu ibsi ka'e. Maaltu isinirra ga'aa jira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessan bakka kanatti argamuu keessaniif hedduu takkan gammadee kabajamoo obbo Jawaar isinillee arguu kiyyaaf isin biratti dhiyaatu kiyyaaf hedduu takka gammachuu qaba. Kanatti aansee mana kanatti warra ol na harkiftanillee ulfaadhaa isiniin jecha. Yaada kanarratti wanni ani qabu
bakka kana jidduu wanni jiru yoo jiraate rakkoo sammuu yoo ta'e malee rakkoon jira jee yaadu. Ilmi namaadhaa tokko karaa kana keessa akka tahee gaafa dhufee biyya namaa kana gahu rakkoo jijjiirrachuufi malee rakkoo ofirratti dhaluufi miti. Namni kamiyyuu ni rakkatu malee immoo dhiifama audio godhachuufi. Rakkoon tokko yeroo uumamu tokkotti madda qaba. Maddi isaadhaa eenyu akka ta'e immoo Rabbi haa beeku. Maaliif akka ta'e immoo sababa hin qabu. Biyya kanatti namni kan wal fixaa jiruuf, kan lubbuu wal balleessaa jiruuf, duriyyoonni ittiin beekamtii barbaaduu fi dhiiga ilmaan miskiinatiin ittiin fooloo barbaaduudha malee wanni asirraa argataa jira yoo jiraate gonkuma hin jiru. Lubbuu ilmaan namaa irraa ilmaan namaa ajjeechisiisaniiti ofii isaaniitiif fooloo itti barbaadan. Yoo fooloon laayif irratti yoo namni 2,500 hin jiraanne nama hin tuman. Kuni maal jechuudha? Achirraa fooloo barbaaduudha malee ilmi namaadhaa tokko rakkoon inni itti waltumaa jiru gonkuma hin jiru. Kanaaf ammoo furmaata jiruun xiqqoo takka haga tokko kan furmaata taajee yaadu. Gama tokko goruun jaaladhu abbaan barbaadeen jaalata abbaan barbaadeen jibbaa. Namni ani nama gama kiyyaadha yookaan gama walloo jiru namaan beeku yookaan hin dhossee kan arsii qofarratti qubalaadhu kan argee qofarratti kan jimmaa qofarratti qubalaadhu yoo ta'e furmaatichi gonkuma argamuu hin danda'u. Yeroo immoo nuti kan walloo irratti qubalaadnu kan arsiidhaa callifamuu hin qabu abalu jedhamee haga gandatti beekama gaafa karaa kana namni gaddeebee galu abalu galutti jira jedhamee beekama gaafa inni galees jalatti hordoffii godhamee namni sun qabamuun rakkoo nama isa hafeef naga fiduudha. Malee inni darbee jira hin deebi'u garuu nama hafeef ammoo furmaanni ni dhufa. Inni immoo asitti hafee nama tumsiisu sun nama dararsiisu sun sanirraa fakkeenya fudhata ilma namaa hin dararu keessatti of argaa of eeggata. Inni kuni ilma namaa keessaa ilmi namaadhaa yoontini wahirraa fakkeenya hin fudhanne gonkuma jiilan godhatu. Waraana keessattis yoo namni nama dura jiru hin madoonne waraanni duubaa fiigu tokko hin tasgabbaa'u haga arguutti jechuudha. Ijoolleen wal darartu, ijoolleen wal ajjeeftu, wal tumtu, wal qabdee waan akka malee wal gootu ijoollee baadiyyaa keessa daladdu. Kan ofii isaaniitti nyaataniitu hin quufin, kan haadha fi abbaan isaaniitu bilbilaan isaan dubbiseen argin jechuun sababa niitoorkidha. Nama tumsiisuudhaaf garuu niitoorkii barbaada gaara meeqa bahan jechuudha. Kun rakkoo warri feemasoota ittiin fammasuudha lubbuu ilmaan hiyyeessaa ofii isaaniitti bakka nagaa ta'anii mana nagaadha mana akkana nama kana keessa jiruu keessa ta'anii ilmaan miskiina irratti tarkaanfii fudhachiisaa jiran. Ilmaan miskiinatiin beekamuun ammoo gonkuma waan danda'amu natti hin fakkaatu. Ani obboleessa kiyyaaf yaada. Obboleessa keetiif yaada. Yoo obboleessi kiyya nagaa argatu kan hin jutaate dirqama obboleessa nama tokko kabajuun qaba. Dirqama haga anarra gahu eeguu osoo hin taane osoo anarra hin gahin duratti gabbahee dubbatuun qaba. Inni jalqabaa godhuu qabdanii fi godhamuu qabu. Ijoolleen arsiitis ijoolleen wallootis gabbaatee fuula tokko wal faana kennuudha nama isaaniidha. Wanni durriyyeen ganda hin qabdu jaamuus hin jiru immoo durriyyeen ganda qabdi. Wanni ganda hin qabne hin jiru. Gaafa waan gaarii dalage namni tokko yoo nama gartee gabbahee waan gaarii dalage gooticha warra walloo naan jecha gaafa namtuu dalage lakki namni kun ganda kiyyaa miti naan jechuun gonkuma hin danda'amu fudhadhu waan kana naaf fudhatamu. Akkitti naaf fudhatamu gaafa waan hamaa dalagees walloodha gaafa nani keerii dalagees walloodha. Akkasitti na fudhatu qaban inni na jibbu akkasumatti na jibbuu qaba. Kanaafuu ijoollee walloorraayis ijoollee arsirraayis xiyyeeffannoon bakki itti kennamuu qabu warra lubbuu namaadhaa ajjeessaa jiru caalaa warri badii qabu warra ajjeechisiisaa jiru. Warri ajjeechisiisaa jiru ofii isaatii bakka gaarii jira bakka gaarii taa'ee lubbuu namaatiin taphataa jira ilmaan hiyyeessaa ajjeesaa jira. Furmaanni akka kanatti hin dhufu furmaanni akka itti dhufu inni bakka gaarii taa'u suni ilmaan hiyyeessarraa akka itti taa'u ofii isaatii yoo tarkaanfiin isarratti fudhatame qofa. Sanin ala ilmaan hiyyeessadhaa wal beekuu wajjin nagaan jiraanna jiraataa turre baadiyyaa arabaa kana keessa arsiisidhaa fi walloo jennee takka wal qonneen beennu nuti. Maal baruma lama baruma afur baruma kana keessa suudin eegalame. Maal erguma foloon dhufee suudin eegalame erguma tiktookiin kun dhufee foloon suudin eegalame. Ilmaan namaadhaa kan dararsiisaa jiru namoota jajjabaa maallaqaan nama gargaarantu jira. Maallaqa kaffalanii ilmaan hiyyeessaa tumsiisaa jirantu jira. Argamaa jira viidiyooleen ragaa garaagaraa bahaatis jira. Isinitti hin dheeressu yoo carraan argame yeroo biraa isinitti deebi'a galatooma. Gaafin Jawaar irraa qabdoo jira kun yaada keeti galatooma. Okay galatoomadha. Gaafin Jawaar irraa qabu yoo jiraate nuti waa'ee tokkummaa irratti anamma gaafii qaba. Gaafin kiyya tokkummaa irratti
yeroo gama biyyattiin darbu garuu wanni kun dhimmi ajandaa ijoollee gandummaa kana waan ta'eef tokkummaa keenya kanaaf furmaanni isaadha hayyuudha. Hayyuun ammoo nuti tokkummaa irratti nu jabeessuudhaaf dirqama isaanirraa wanni barannu akka daa'ima tokkotti anamma hayyuu dura dhaabbadhellee dubbachuun ni ulfaata. Osomaa gooramaa na qabu, osomaa garaan na dhukkubu, osoo dubbadhaa dhiifama naa godhaadha. Namni tokko hayyuu laalladhee anamma hayyuu jalattiin deemuu barbaada. Hayyuu jalaan deemuu barbaada. Garuu gaafa tokkummaa irratti nu ajajan ni jabaanna. Gaafa garuu hayyoota jeddutti rakkoon uumamu, gaafa hayyoota jeddutti mariin hin jirre hamileen nu caba. Keessattuu sababa paartiitiin Oromoon garaagaraan yeroo qoqqoodamee hayyoonni wal qoqqoodanii jiran natti dhaga'ama dhugaa rabbi akka nama tokkotti, akka keessattuu daa'ima tokkotti hamileen na caba. Yeroon warroota siyaasaa Amaaraa laalu Oromummaa irratti xiyyeeffatan malee paartiidhaan isaan ofii isaaniitii wal dhabdee keessoo isaanii keessumatti wal komachaa garuu immoo rakkoo isaanii keessumatti furatan. Keenya ammoo gaafa wal saaxilanii akka hin taane wal godhan nutu hamilee caba. Nutu karaatti gorru wallaallee bibittinnoonni harkaa isaan jala osoo yaanuun nama jala gorru wallaalla. Shimbirroo haatirraa duute taana karaa facaana. Kanaaf hayyuun keenya hayyoota jiranillee akka ofitti nuu qabanii tokkummaa irratti nuu jajjabeessan nutillee faana isaanii tokkoomnee tokkummaadhaan wal jala hiriirree ijoollettillee hamilee horamaa gaafsan ni jajjabaannan jaa galatooma ulfaadhaa tokkummaan humna. Galatoomi ulfaadhu walumaa galatti hayyoonni Oromoo maaliif wal quban qabneedha. Kana dhumarra Jawaar ka deebisu ta'a. Ka itti aanu Sheekka Abbuttaati kitaaba jismu. Hin dhedheeressin. Ana wayin dheereysaa duraan. Baay'ee yaada kiyya nama hedduutu na jalaa dubbate osoo na harka baasuu reefu nama jalaa hin buuftani. So yaadni kiyya irra guddaan dhimma ijoollee kanarratti laal. Eeroo hasaasaa muqiima lakkoofsa tokko barreessi si argaara ko inboxii na goote qeerroo hasaasaa mucaan makkaan jiru lakkoofsa tokko barreessi itti Sheekka. Ijoolleen muqiimaa warri Su'uudii jirtan Riyaad, Jidda, Makka, Xaa'if, Waadii warri jirtan muqiimni lakkoofsa tokko barreessa. Keessattuu warri Su'uud Arabiyaa jirtan warri muqiimaa. Isintu birrii erga, isin biratti dubartii ijaazaa buufatan, mana isintu kireessa, isintu sawwaaqa, isintu bakka hunda keessa waan ta'eef muqiimni Su'uudii jirtu Arrijaalu wannisaa jedhee afaan Arabaatiif dhiiraaf dubartiin kee lakkoofsa tokko barreessa. Qeerroo hasaasaa si argaara lakkoofsa tokko barreessa. Itti fufi Kadiir. Khadiri ana kadi temati. Sorry. Asli dhiifamaa caalaa nu dabale dhiifamaa jedhu. Dura si kennee barbooda jettee amma kaabi qoy obsi aliki. Inni deedu. Dubbadhu kaaf. Hayye galatooma ani nama hunda feemasa aslirraa eegalee Hamzaa Ibsaa isin hundarraa hin komii qaba maaliif ija fuula Jawaar duratti. Maaliif yoo jettan ijoolleen tun guyyaa isin moka nama dhiibdu xiqqoo booda geestii keessan irra garrasii galee Maammadoonuu feemasa tahee abalu bira kunoo geestirra aslii bira ta'a abalu bira ta'a ani keetiin muka nama biroo dhiiba jeeti ka'ee kutaa jechuudha. Namni tokko nama jeese nama gumaati balaaleeffachuu qaba firraa fageessuu qaba si galee nama tala Oromoo takka salphise yoon tala Oromoo takka safuu fidee ichirratti ol baasu guyyaatti aanu kokkofaltaniiti if maddii keessanii bira teessan si galee wanni guddaan isin sirreeffachuu qabdan nama jees nama salphise nama qoodu nama Oromoo wali buusu obboleessa kee maan taane geestii warra feemasa irratti argamuu hin qabu si galee tana jala murtanii beekuu qabdan achi ichi wanni jaamun jirtu ijoolleen ammaasiis dur diinni Oromoodhaa Saabaa'oodhaanii qabsoo Oromoo maqaa balleessuu ture. Arrammoo Saabaa'oo Sanjaawariis itti duulee hayyoonni itti duulanii nurraa usnaan qabsoo Oromoo maqaa balleessuuf sadarkaa Oromummaa namni jibbee yaa Rabbi je'ee namni if jibbu godhuudhaaf akka Oromummaa namni balaaleeffatu godhuudhaaf Oromoon kanarra walirra dalaydii je'ee maqaa Oromootiin gartee wanni baay'een dalagamaa jirti jechuudha. Kana laal Jaawarii fi Rabbiin jarjaran si galee hoggii lafaa kaan garuu
شديد العقاب جاسي قال قبيسي ساني قد هجبا نت أمرامي نت أمره خنا ديسيتي ماتوهايا بلين أنسو صوت جولي تيفتي أسكيسا يا توتا روزا يا توتا نديسي ماتوهايا بلين روت أنسو صو جاور محمد أرجع أورمور راجع كب نما ديلا خنا رجلا توم فتشوم برباد سيجله thank you so much لال سنيفو والساتلو إيجي قلتن والساتلا نما يرو هنداو وانا جستي خيسان الرتي نما هركي إيجا نما انتلا أورمو سلبس جستي خيسان الرتي يو دي يسيتن يسينو دينا أورمو تيجا سنيفو تانا تنمانين برخوتا تتيانتو ولمانو تديم نغاي يادا نماتو يدو نجلا في تيتي غلطوما تنما في نول ديبي Thank you so much. nama jala nabusu dandeesse yoo nama ol galfattu jiraate. Qeerrooyyeen faanti guddar faanti warri yaada qabdan tekstii godhaa hin arga gubbarraan notifikashinii silkii kana qofa jedhu waan ta'eef galatoomi ulfaadhu ka'aab Jawaarii fi rabbiin jarjaranii jette Jawaar FBI rabbiin Oromoof kenne tekstii godhi qeerrooyyee sagalee mi tekstii godhi tekstii dubbisa. Thank you so much ibsaan nama yeroo dheeraa as ture. Yeroo dheeraa ture ka qaata dhufe dhiifamu loo folchi ibsaan I think yoo dogoggoruu baadhe Ahmadii wajjin kitaaba Jawaar bitatanii dhungatanii danatti fakkaate Jawaar gurbaan kun eenyu jedhe kalee barreesse. Ibsaa gaafa kitaaba Jawaar bitatan sanii Jawaar fuula keessa isin hin laalle akkamitti Jawaar maqaa isaa wallale tokko achirraa kana lammata yaada kee itti fufi nutti hin dheeressini waa'ee keetii fi waa'ee Ahmadillee keessa nuu bayi kitaaba bitatan san dubbiftanii achirraa ka'ii dubbadhu. Duraan dursee manni Oromoo hawaasni bal'aan asitti argamtan hundi keessanuu galatooma akkasuma immoo abbaan Oromoo fi Oromiyaa jawwee baga walitti deebinee wal agarree karaa gaaffii asirratti hoggoon deebi'u kitaaba dubbiftanii bakka takka irraa guutuutti hin finne xuxxuunee jirra. Yeroo san keessatti namni asitti Niizerlaanditti jalqaba irraatti bitee carraa naa kennaniiti. haa galatoomanii community asiitis kun deebin taana fakkaatti fuula keessa wallaaluun hin jirtu girgiri jira sanii fi karaa yaada kiyyaatiin deebi'a gaafis nan qaba rakkoo hawaasa Oromoo buqqisuu gaafa nuti ajandaa kana godhanna jennu ajandaan kun dhufa waan kan akkamiin laaltee bakka tana qabxii sana qabadhu inni lammaffaa immoo uummanni waan akkanaa kana walirra laawwatu arsis ta'ee hararges ta'ee bakka bu'u hundi isaanii yeroo hedduu warroota si balaaleffatanii si arrabsanidha. Kaayyoon isaanii guddoon akkana fakkaatutti warroonni biyyattuu yoo gallee mootummaanuu ramadee fi Jawaar arrabsaa jeeni ramadamaa jira nuti yoo waan feenes balleessine biyyatti yoo galle humaan godhu waan kana akkamitti bakka tana deebinte akkamiin laaltaa warroonni kun irra guddaan dhibbumaan dhibbatti warra si arrabsu dalagaa godhatanii jechuudha warroonni waan kana raawwatan hundi isaanii sodaan isaaniif keessatti illee hin qabne biyyattis yoo galle waan takka waan Jawaaris nu godhu sun jiru waan hawaasattis fiduu hin jiru tak qabxiin lama tana qabxiin itti aantu reefu tuuxee turte afooshaa waa'ee afooshaa jechuudha. Afooshaan Awurooppaa uummata kan qabdu sun naabbe keessan jira. Keessafuu afooshaa dhiiraa caalaa taa shamara Ameerikaa tana teessee joollee tana duuban warra waa godhuu kana gartee itti kafantee fandii itti baaftu jira. Afooshaan takka dhuguma aadaa ofii leelisuuf jaaramtee jira ta walawwaallatu. Takka immoo tanuma keessa tanuma joollee tanaa jaaramtee jira jechuudha. Dhibbaan dhibbatti ni beekta ragaan takka sitti dhufa jeetii yaada. Kanaa wal qabe. Kana keessatti kan sirriitti akka raanaa ibsitu barbaadu yoo galleellee deeggaraa mootummaati waan mootummaa deeggaruuf jedhanii mootummaa jalatti dhufachuun kun maal fakkaataa yaada ja'uun ibsachuu barbaada. Yaadni kiyya kana haafe gaana duras dubbatanii galatoomaa deebinee wal arguu kiyyaaf. Galatoomi ulfaadhu jawween waan amma wal marate tuttuqxaa takka alii kenneetiniin jirra abduu seefaa abooda itti aansina. Alii walloo dubbadhu hin dheeresin. Ali. Okay, ye sila caalaa ol naa butte natti tola. Caalaa fi hin jiru sagaleen kiyya caalaa yookaan maamma shurrubbee jara kana lama keessaa tokkollee sila ol naa butte natti tola.
Okay, waan amma deemaa jiru irratti xiyyeeffannee yoo dubbanne waan hedduu nama gaddisiise gaa kan namoonni beeka. Wanni kun diddeebi'ee marsaa takka lama qofan miti waan hedduu diddeebi'ee nu dhufaa jiru. Keessaa'u annama agartee na beekta asli annama gandummaa yookaan waan amma ajandaa deemu kana keessaa illee harka qabumme jalqabarraa kaasee hanga yoonaa kanatti illeedha. Gaafa duraatillee suumaa wajjiniin akka wanni kun dhaabbatu hedduu yaalii godhaa turre. Namoota tokko wajjiniin illee hedduu gurubbii taanee karaa waassaappiitiin illee hedduu akka wanni kun dhaabbatu jalqabumarraa hedduu yaalii godhaa turre. Wanni suni wal nuuf hin qabne. Haa ta'uti akkuma ta'eefu dhaabbatee qabbanaa jennee turre nutti tolee turre alhamdulillah jennee turre amma immoo bifa addaatiin nutti deebi'ee. Wanni amma deebi'aa jiru kun ka'eessi sa'aatii. Yaa Caalaa Hussein akkasuma Maamad Shurrubbee. Lakkoofsa isaa barbaadaa ture yoo gadam dubbadhu. Caalaa Abaabuu darbadhu yaa. Amma wanni kun ka'eessi sa'aatii eessaa dhufte? Baalageen bakka hunda jirti. Baalageen Walloo keessallee ni jirti, Arsii keessallee ni jirti ni beekna. Garuu ka'eessi waan kanaa yeroo mara Oromoo kutaa hundaatti fakkeenyaaf Saudi Arabiyaa kana keessatti Oromoo kamtu baay'ata? Arsii, Walloo, Jimmaa, Harargeedha. Uummata kana hundatti kamtu yeroo hunda quba laatee kamtu yeroo hundatti bu'aa jira waan jedhamu kana waliinuu beekna. Maqaa kutaa kamii dhaate? Ani amma Arsii yookaan Walloo hin jedhu. Sababisa Arsii fi Walloon uummata nagaati, hawaasa nagahaati, hawaasa kabajamaa fi jaalatamaadha. Nin jaaladhallee. Garuu maqaa kutaa kanaa dhaate loogoo kutaa kanaatiin uummata Arsii jedhamuun maqaa Arsii waammataniiti keessaa'u naannoo waadii dawaasiritti namoota dhibbaan lakkaaman dalagaa araba jala dalagatan dhiisanii dalagaan isaanii xiyyeeffannoon isaanii miskiina achitti baatii 2 baatii 3 dalagatee achi bu'u nama mushaararraa achitti bu'u mahaxxaa akkana irratti waan jedhamuun achi wal ijaaranii yeroo hunda ijoollee Jimmaa waan hin taane irraan gahan Harargee waan taane irraan gahan Walloo waan taane irraan gahan yeroo hedduu wanni kun diddeebi'a. Wanni kun maaliif nurraan dhaabbate hin dhaabbanne nurraa qabadhaallee jedhame iyyamee akka beektu gaa walumaan durarraa qabeeti wanni kun maaliif hin dhaabbanne ammallee wanni kun furmaatii yoo karaa kamiin argama araaramaan guddummaatiinis akka feemisummaa sagaleen dhageettii argatamu tokkoonis jedhamee hedduu wajjinillee waan kana itti buuneerra duraan waggaa 3 kanee yoo yaadatta ta'e wanni kun hedduu nu diddeebi'e ammallee gaaffiin ijoollee Walloo fedhiin ijoollee Walloo waa tokko wanni ishiin barbaaddu wama tokko nagaa nun tuqinaa qofa waan biraatiin miti. Yeroon akkas jedhoon akka gandummaan na fudhanne dhugama jirtu. Nun tuqinaadha nuyi naman tuqnu yoo nami tokko tuqne nami tokko gabbee kan nu himatu tahe itti gaafatummaa abbaaf fedhee fudhachuu danda'a. Ilmi Walloo daa'imni waggaa xiqqaa waggaa 12 13 tokko itti gaafatummaa fudhachuu waan danda'u akkasitti ofitti amantummaa qabdi. Yeroo hunda uummanni kun nu tuqaa miskiina keenya saamanii miskiina keenya waraananii miskiina keenya caccabsanii namoota hedduu mana yaalaa jiru asli kan meediyaa kanarra gadi baasneen himne ajandaan gandummaa kun akka nutti hin kaane waan jennuuf ani kan hin beeku nama saditu mana yaalaa jira haga dandeenya keessaan gargaarree kan rabbi na beeku meediyaa irra hin baasnu jenne osoo ajandaan kun hin ka'in duratti wanni kun yeroo hedduu nu diddeebi'aa jira maali waa'ee daasmaa akka nama yaa achi jiru tokkotti warra gamaa gamana rabshaa kana kaasan akkamitti gara seeratti dhiyeessuu danda'an maal irratti nu gargaaru? Yaa waan bareedaadha. Diyaasporaallee hin jiru diyaasporaan isaan buush godhee yookaan ajandaa kanatti illee kakaasuuf kan ani biyya kutti ilmaan Walloo kanan baana. Furmaanni alitti argamu warroota adda dureedhaan waan kana kaasaa jiru seera akka mootummaatiinis ta'e TikTok kun lookishin qaba yoon gongoruu dhabe namni TikTok kana fayyadama jechuudha. Kaan bilbila cufachuu danda'a, masmarii cufachuu danda'a. Garuu TikTok kun lookishin illee qaba. Namni gartee karaa mootummaa qaama mootummaatiin TikTok kanaan lookishiniidhaan irra gahanii nama yakka kana dalagu yeroo hunda tokkoon mataa qabanii guuruu danda'a. Maa jechuudha seera jala ooshamuu danda'a. Yoo akkas godhame. Kana tomirfadhu alii kiyya yaada keeti namoota baay'ee waan jala kanaa jiranii fi gabaabina yerootiif nu of kolcha waan hafe yoo jiraate yeroo biraa akka carraa argattan abdii qabna. Jawaar wantoota amma ka'aa turanitti yaada kennitu yoo jiraate osoo Abduu Saifaatti hin dabarre. Ayyee gabaabseetuma tokko waan kaabreefu kaasee waan bareeda. Cheensarratti maalis hin jee sababoota waan kana fidan keessaa tokko machii sooshaal miidiyaa. Sooshaal miidiyaan kun akka diragaati beeki. Itti guddanne paaltoo irraa kaafnee ni beeknan. Yoo if eeguu baatte yoo if hubachuu self awareness qabaachuu baannan rakkoo irratti uuma.
ijoolleen badii balleessitee feemas ta'a daballaan ijoolleen sunis badii itti fufti kabraati isaa irraa laala. Nama ganda nama arrabsu nama ajjeesu miti dhagayaa jiran namni harkaan walitti dabru dura arrabaan walitti dabra akkasii miti. Amma dura waa'ee mootummaa waggaa sooyinu define, defame, destroy jenne the D's. Gosa takka naannoo takka fokkisanii xiqqeessanii arrabsanii akka diinaatti beeki viidiyoo hedduun argee akka fakkeenya isin dhiyeessuu hin danda'a garuu uummas biratti godhuun barbaadu malee saayinsii isa duuba jirullee isin ibsuu hin danda'a. Akkamitti akka dubbiin ablee fi uleedhaan walitti mukaa walitti ce'uu dura arrabarraa eegalti jechuudha. Warri hamaan warri caakka keessa wal jeesuuni daar the end product warra macarrashaa irratti argamu fudhatu. Dubbiin hamtuun arrabarra jirti. Kanaaf ijoolleen TikTok keessatti beekamtii qabdan asirratti hirmaannaa qabdan hojiin teessanii asirra taate nama ganda namaa qe'ee namaa amantii namaa arrabsu irra hin dabrinaaf. Waslaattaan sooshalii yoo outcast goone xiqqeessine ifirraa dhiibne malee baalageedha. Ama maruu beektani nama itti baran nama safuu cabse fakkeenyaaf nama haadha namaa haleele ajjeese nama saadaltii ajjeese nama midhaan lafa ol biqilu jiru cire ama itti baraniiti amaan kalloo namaa ni ajaa'a. Gosaa fi ganda keessaa baasanii biyyaa baasan. Ijoollee waan akkanaa gootu tana deebitee fiddanii laal wanni manguddummaa kunis rakkoon isaa asirratti. Kuni waan akkasitti laaftuutti dhumuu miti. Warra akkanaa kan ol hin deebisina maaliif nama kalee nama arrabsee nama xiqqeessee yoo deebiftanii ol baaftan inni sirraan baratu irraan hafu warri biraatis akka isaattan feemasii ta'a hedduu waan nama kaabjiyaa kan nama hedduu irraa hin kalee dheengadda dhagee. Abaluu akkas godheeti feemas ta'eetis akkas godhi. Foolooyin isaa 200 ga'e 200 ga'e. Kana hedduu irraa feeguun barbaachisaadha. Wanti kun waa'ee Walloo, waa'ee Arsii, waa'ee Shawaa, waa'ee maaliitii miti dhiiroo. Kuni namoota baalagee fi namoota ergama qabutu waan kana godhaa jira. Nama Oromoo tana kutaa kutaatti adda qoqqoodee cicciruu barbaadu kana godhutti jira. Akka Walloottis, akka Arsiittis, akka maaliittis itti gaafatamummaan fudhatina annaa isin gorsa. Baalageedhaaf itti gaafatamummaan fudhatina. Baalageen qe'ee hunda jirti. Namni jallataaf baalageen hanga feete yoo gorsa fudhatu. Namni ergama diinaa qabu, namni ergama uummata diiguudhaa qabu hamma feete yoo gorsitan bar ijoollee kana keessa bar warra aayyoon isaa itti bilbiltee yaa gudeeti yaa rabbii jii waan kana dhiyettee dadhabde nama meeqaa jira naa bilbilee kanatti himu jiran. Kanaaf akka wanniititti ni fudhannan jeena. Akka wanniititti firraa saaxilla jaa. Akka Arsiititti baalagee Arsii firraa saaxilla. Akka Wallootitti baalagee Walloo firraa saaxilla. Akka Jimmaatitti baalagee gandee Jimmaaf keessaa baafna. Ambar akka ni dhaabee inni sitti hime. Baalagee ganda keessanii gandee ganda keessanii isintu firraa baasuu qaba. Namni tokko maqaa Islaamaa qabatee kiristaana gaafa arrabse muslimni hunda dura muslimaa duuleef keessaa baasuu qaba. Namni tokko kiristaana keessa taa'ee yoo waaqeffataa tokkaa'uu muslima tuqe warra kiristaana santuuf keessaa baasuu qaba. Akkasii akkasii miti. Awaluuf itti gaafatamummaa fudhadha. Itti gaafatamummaan isirraa eegu ijoollee hundarraa eegu nama ganda keessanii nama qe'ee ganda hoggaan jiru biyyatti qofa osoo hin ta'in nama ganda keessan riyaad galu yoo kawaalle balleessu taate saaxilaaf irra. Hintiisinaa kun nama biyya keenyaati wanni akkasiin jiru balaa isinitti fida kuni. Sitti immoo ijoolleen akkanatti dhiiga nama ganna ittuuni qeetti soo deebitee nabsa gadaayii taati. Deebitee aayyoo fi jeefti. Ollaadha ajjeefti. Suma ijoolleen nama huutee nama tumaa mallaqa waljiftuun biyyatti yoo si hoogalte kanuma gooti. Kanumaan jaa gaggabaabsee waan galte jettee fi amma jawwee namoota ati poosti goote kanneen keessa warra Su'uudirraa qabamee biyya galu jira, simatamu jira, hoolaan re'een sangaan itti qalamu jira, bashannanu jira. Waan kana eega biyya namaatitti seera hin qabaanne silaa Itoophiyaatti illee matoo hayaanuu imma miskiina yuutuma waan bareeda dalagan jecha maaliif biyyatti seera
jalan olle Itoophiyaa seerri hin jiru. Warri seera jalan oolles ni jira dhugaadha. Garuu bar maafiyaan gurguddaan akka eebbisaa galaayitu bakka tokko dhabee jira. The wheel of justice is slow, but it moves forward. Mali gomman haqa suuta socho'a. Garuu numa dhaqa. Gaafa bulguu eebbisaa galaayee faajaan ka burraayu nama keenya dhumaa fitaa sana turan san hoggaa saaxillu maaraga dabalaniif makiinaa jijjiiraniif namichi hin dhiifne deemeeti guyyaa adii nama ajjeese makiinaa keessa kaayatee farshoo dhugaa ture. Haqa namaati. Hidhaniitiin bishaanitti darban. Gurbaa hidhanii bishaanitti darban san jechuudha. Amma bikka seenu dhabee barbaadamaa jira ni hidhama. Dho'isamuu hin danda'u. Jootas deeman kana keessa ministeerotaatu hidhamuu deema. Komishineerotaatu hidhamuu deema. Amala mootummaa siimuu amala mootummaa ta'anii sirriitti hin dheeressu. Mootummaa fi booyiraan jaldeessaa saadaa jaldeessaa jedhamuun guddaa kun jiraami. Takka amalli isaanii. Gaafa qeerransi dhufe dura ni iyya. Booyiraan jaldeessaa ni iyya. Itti aanseeti damee mukaa mureetii ofirraa ari'uudhaaf darba gamaa gamana sodaachisuudhaaf. Gaafa qeerransitti ol siqe dura ilmoo xixiqqoo fuudhee gad darba. Itti aanee jaartii fi darbatti. Itti aanee ni albaa gaafa kan nyaatamaa jechuudha. Zini galee mootummaa namni mootummaa abdatee lubbuu xiyyaan isin qabsiisa. Each and every one of you warri kiriminaala kan hojjettan biyya keessaa biyya alaatitti akka amma duraatti afoonaa illaahi waliin dabarru. You will face justice. Kan waan mana hidhaa amal lama taayetiin itti qophaa'e. Keenyaa amal sadi taayetiin itti qophaa'e. Bloonaan keessaa yaasuu jira siistama san taphni akkasiin jiru. Mee ati dhiiraa Jarmanii taayitiin ilmaan Oromoo wal ficcisiisi ajjeechisi. Mee ati dhiiraa Jarmanii fi Ameerikaa mi Maarsi irra taayi Itoophiyaatti gadi nagaan jiraatta. Ana abbaan keenya dhalchine gaafas ni laalta. You will see. Abiyyuu maatu si nyaata harka biraatiin osoo hin ta'in harkuma abiyyiinis garasiisan. At the end of the day, the power angoota qabanneen beenu akka Oromootti. Power is about self-preservation. Miskiina kuuliidhaan biyya alaa jiraatu kana dhiisiitti ministeera fuudheesti hidhasii darba gaafa itti hammaatte if baraaruudhaaf sirnaatu akkas dalaga. Sirni wayyaanii akkam ta'e yaadattani Muktaar Gadiirfaa Asteerfaa qaaqaa godhee buusee bara jalarraa dabalee yaadattani Muktaar jira saawudii isin bira warra uummata akka nu godhan jechaa turani. Hoggaa fincilli uummata qabsoon uummata hoggaa itti hammaatu kaadiree gatiitirra haaromsa xilqi gimgamaa xilqi taaddisa osoo jaan osoo xallaqan duubarra Hayilamaaraan fuudhanii hukannan akkam akkasii yoo seenaa yar amma 8 dura. So kana beekaatii warri yakka kan hojjettan kana beekaa akka feeti biyyatti yoo galte arra dhaqee re'ee qaluu fi danda'an. Boru re'eetti isa wajjin isa hidhuu ta'anii isin jechuun barbaada. Daqiiqaa 15 dabalannee hafinnu. Okay. Galatooma ulfaadhu obbo Jawaar. Abduu Sey carraan keeti doktora. Gaggabaabsa sa'aatilleen deemee nama guddaa dadhabsiiftee gaggabaabsa yaada kenna. Galatoomaa dhugaa dubbachuuf wanta kana irratti xiyyeeffatanii dhuftanii addii kana yeroo keessan kennitanii irraa dubbachuudhaaf wanti kun jalqabuun waan yeroo dhiyootii miti turee jira. Jalqaba gaafa awwala jalqabu suuraa gootota ganda tokko gadi garagalchuurraa jalqabee gaafa sana callisameetuma jaarsummaadhaan miidiyaa kanarratti namoonni gurguddaan illee dhufanii irraa dubbatanii hundinuu suuraa ganda qabatee ganda nama biraa qabatee gabba'uu jalqabe jechuudha. Namni keenya immoo akka waan maraate iddoo wanti baalageen hojjetamu iddoo namni xiqqeeffamu iddoon hayyuun xiqqeeffamutti baay'atee waan laaluuf faashinii ta'aa dhufe hundi namaayyuu suuraa namaa qabatee gabba'uu jalqabe ganda namaa xiqqeessuu jalqabe giiftaroonni tokkos immoo jara ta'anii sappoortii godhu jechuudha. Namni hundinuu ebeluu sappoortii na godha yoo nama arrabse guyyaa lama booda jaarsummaadhaan xumurama waan ta'eef homaa wanti seeratti na dhiyeessus hin jiru namni na gaafatu hin jiru waan jedhuuf normaal ta'aa dhufe arrabni hayyoota xiqqeessuun ganda namaa xiqqeessuun
lammaffaa irratti furmaanni hin argamu hin dubbatama guyyaa lama boodanii irraanfatama ture ittaaneetiyyuu namoonni waan kana gadi fageenyaan dubbii babal'isanu akkuma mammitti feesbuukii kana irratti raayyaa miidiyaa jedhamu suuraa ganda nama tokko keewwatanii koomintii jala warri deemanii waa barreessanu maqaa jimmaa barreeffachuudhaan eenyuun akka ta'e kan hin beekamne dhaqeetiyyuu nuti isinii wajjin hin jirra ijoollee walloo nuti arsii fixuu qabna nuti isinii wajjin jirra ijoolleen akkanaa jechuudhaan dubbii kana babal'isa namni warri boddaa keessa taa'u kana dubbii kana surbatiin uumama yookiin arsiin naqee ganda kana arrabsaa jiru fakkeessuun koomintii sanarraa ka'uudhaan miskiina ganda keessa deemanii fidanii asirratti qaluun amma akka hoolaatti ciibsanii wal qanuun noormaal ta'e maali miidiyaa kanarratti namni keenya uuma hunda noormaal godha guyyaa lama qofarraa dubbata hin dhiisa jaarsummaadha tokkoffaa wanti dubbii kana babal'ise miidiyaa kanarra namoota dhufa waa tokko balleeffama jaarsummaan dubbatamu kottaa walitti araarsinaa jedha hundinuu sababa sanaan dhufee gaafa namni baay'ate asirratti isa dhaggeeffatu beekamtii horataa dhufee dhiifama gaafata guyyaa lama booda gaafa feemasa ta'e jaarsummaan tokkoffaan dubbii kana babal'isu namni walitti qabee baay'atee jaarsummaa dubbatee baalagee nama arrabsaa oolu dhiifama godhaa fi guyyaa lama booda inni nama gaarii ta'e asabaa jechuudha erga fammasee dubbii isaa waan barbaade ganda namaa xiqqeessee miskiin akka barbaade dararee ka'e guyyaa lama wanti furmaanni maalidha wanti nuti dubbachuu qabnu rakkoo qofa dubbataa ollee akka maal goona ebaluu wal ajjeese caal akkuma amma jala qabame karaa furmaataatti wal kennu namoonni baay'een maqaa xiiqeffataa maaloo jedhu piroofaayilii isaanii mul'atan ofii isaanii itti muddi jedhu gastiira ta'anii ati miskiinni qophaa kan ka'e asirra dhaabbattee isa gastiira taa'e itti muddi kana ilaalteetiyyuu miskiina gorraata gaafa rakkoo dabarseetuma si kenna jechuudha. Ati inni gorra itti muddi goota koomintiidhaan isa ta'utti si jajjabeessu kun gaafa gorra ga'ee ati irra ciibsatee gorraate kan harkaan ajjeese sana dabarsee kennaa jira. Sababa warri koomintii sababa namoonni baay'atanii itti muddi maaloo koo siin jedhan miskiina ciibsitee gorraatee balaadhaaf of hin saaxilinni isiniin jedha. Diyaasa boraa warri guruupii keessatti dudubbanna itanii hin mul'annu itanii asirratti nama gaarii of fakkeessaa keessaan karaa waasaappiitiin karaa adda addaatiin ummata jajjabeessitanii akka ijoolleen miskiinni homaa hin beekne bosona keessatti wal fixxu godhaa jirtan otoo dhaabbattanii hin jedhaa. Kanarratti Jawaar guyyaa lama qofa dubbatee akka inni hin dhiifne dhaamsa koo dabarsaaf. Wanti kun haga inni furmaata argatutti ijoolleen wal fixaa jirti. Namni amma suudii deemuu sodaataa jira jechuudha. Miskiinni biyyaa jireenyitti hammaatee sababa siyaasaatiin sababa rakkoo adda addaatiin biyyaa bahu bakka deemu sodaataa jira. Ergasii suudii dhaqeen dalagadhee ilma koo guddifadheedha. Amma yoo naqe nan qalama waan jedhu otuu rakkoo meeqa isa jiru wanta kana sodaadhaaf jecha biyya keessa taa'ee du'aa jira kaan immoo sodaa biyyaa bahuu sodaadhaaf waa meeqa ta'aa jira lammaffaa ammas geema beellamaa qabachuudhaaf jecha geema beellamaa ka jedhamu jira yoo nama arrabsite feemasa taata namoonni baay'een ganda namaa xiqqeessuudhaan fakkeenyaaf yoo jimma ta'e ganda nama tokko yoo xiqqeesse akka jimmina bira dhaabbatu ati goota keenya namni ganda namaa xiqqeessu tokko gootaa miti ganda namaa gaafa xiqqeessitu goota jedhamtee faarfamu hanga dhiiftutti. Fakkeenyaaf maqaa arsii qabattee dhaqxee ganda biraa yoo xiqqeessite namni baay'ate itti buddi goota kenna maaloodha yoo siin jedhe sana booda guyyaa lama booda geema beellamaa qabatta ummanni diyaasporaa kun jala taa'eetiyyuu leenca akka intiniitti olitti roobsa hundinuu wal irratti ilaalee anis ganda namaa xiqqeesseetan geema beellamaa qabadha biizinasa godhate jechuudha lubbuu ilmaan miskiinaa homaan beekne kan amma ajjeefamaa jiru Galatoomaa ulfaadhaa doktor isin yoo nama wajji waggaa torbanne hir'ina yerootti fi addaan isin kunne akkanutti dhaarre abdii qabnaa bu'ee carraan keetii gabaabsi akka abduusee kana meeshaa chaayinatti saniif dheeresan carraan keetii. Ayyee hundi keessanuu ulfaadhaa galatoomaa abbaa qeerroo jawaaliin jalqabee warri ajantaa kanarratti dubbachaa jirtanii walumaa galatti yeroonis gabaabaadha akka kiyyaatitti dhaamsa bifa gabaabinaatiin Oromoon gandaas gosaas kutaas godinaas arraan horanne duriis numa qaba. Itti wal beekuuf garaagarummaan keenya nu miidheessuu fi malee gargar nu fageessuu fi miti. Akka lammaffaatitti Oromoon kumaatamaan kitilaan wareegamee du'ee qabsaa'ee dhumee jira. Garuu seenaa qabsoo Oromoo keessatti durirraa kaasee hanga har'aatitti lubbuu Oromoo takka ta gosaa jettee gandaa jettee baate yoo jiraatte naaf ta'a hin jirtu. Lubbuun Oromoota baate hundi Oromoo fi Oromiyaaf baate. Lammaffaa namni keenya gaafa biyyaa baqatee biyya ormaa dhaqu waan Oromiyaa irraa wajji dhufee waan Oromoo wajji tahee qofaaf walitti dhiyaatee osoo ganda amantii gosa
waliin gaafatin wajjin ka jiraatu beena warri baqatee biyya alaa jirus jechuudha. Garuu dhukkubni amma dhufe kuni dhukkubni gaafa si qabu gosa lama. Tokko osuma si dhukkubuu dandeessee baadhattee deemtaan. Tokkommoo yoo yeroo wallaanamtee dawaasaan fudhanne si halaakee si dhabamsiisa. Dhukkubni gandummaa gosummaa uummata keenya jalqabe kuni dhukkuba uummanni keenya baadhatee wajjin jiraachuu danda'u osoo hin taane dhukkuba uummata keenya dhabamsiisudha akka sabaatitti. Kanaaf hayyoonni beeytoonni qaamni siyaasaa fadhayyuu haa ta'u beekaa hanga wallaalaatitti dhimma kana dura dhaabbatee yoo balaaleeffatee wanni kun akka asirratti raawwatu hin goone hammeenyi waan kanarraa dhufu sadarkaa biyya teenyaa fi uummata keenya cabsuurraa akka gahu namni qalbiidhaan waa laalu ni hubata. Kanaaf ijoolleen teenya keessattuu warri suudii jiran yeroo isaan hidhamanii dararaman namni keenya bakka adda addaatii osoo amantii gosa ganda kamiin jedhin akka isaan tahan miikaa uffatee daabboo goggoytuu isaan nyaatan nyaatee sagalee taa'aafii ture har'a isaan boqonnaa harkannaan deebanii gaafa gandaan wal fixan salphinni hanganaa oliin jiru dhaloonni kun dhaloota du'aa jiraa keessaa bahe qaja'an tokko. Du'aa jiraa keessaa bahe jechuun abbootiin keenya warri nu hore uummata jijjiraa biyyaaf jiraachuu sabaaf jiraachuu nu barsiise malee uummata gandaa fi gosummaa nu barsiisee miti. Dhaloonni kun ammoo dhaloota du'aa jiraa keessaa bahe jechuu ni dandeenya. Furmaanni isaa akka yaada kiyyaatti qaamni mootummaa miti mootummaa beekaa wallaalaa bakka fadhe haa jiraatu. Hanga sheekootii fi qeensiititti dhimma kana gamtaadhaan bahanii dura dhaabbatanii nama gosummaadhaan deemu akka waan raqaatitti hanga laalanii jibbaniititti wanni kun hin dhaabbatu waliin taanee waan kanarratti akka hojjannu isinitti dhaammachuu barbaada. Carraa naa kennitaniif ulfaadhaa galatoomaa ijarraa naan bisa. Galatoomaa ulfaadhaa namoonni as jala jirtan hundumti keessanuyyuu maanacha follow godhaanii kompilinki godha membarii ta'a akka baariyaaliin ol ba'u manni mana abbaa Oromooti mana nama sagalee hin qabneeti hundi keessan warri follow irraa hin qabne follow tolfachaa dhaamsa kenna follow tolchaa membarii ta'a kompilinki godha sheerii godha namoonni carraa argattan immoo namni akka keessanii baay'ee waan jiruuf anallee ija nama keessa nan buusina daqiiqaa lama qofa tak waan garaa isin qabe yoo yaada qabaattanillee lama yoo gaafii qabaattanillee lama jechuudha. Abbaan qeerroolleen kunoo fardillee kunooti jechuudha. Kanaaf gizee gaafii gaafattan gaafii gaggabaabsaa gaafadha yaadallee gabaabsaa daqiiqaa lamarran dabarsini caalaa kiyyaa sirkii kee barbaadaa ture artist illee nu keessa jira baga nagaan dhufte itti aansa dhiifama. Caalaa Useen waan turee fi dhalataa walootni fakkaata sirkii kenne si barbaadaa ture baga nagaan dhufte daqiiqaa lama qabdaa dubbadhu caalaa. Yoo yaada qabaattes yoo gaafii qabaattes caalaa Useen. Caalaa miyuutti irra jirta hoo jiraata sirkii bira. Ayyee. Carraan hojjaatiif dabarsi qamallee jira shabakaa dadhabaadha. Ayyee. Feesal. Nagaa jirtu akkam nagaa fayyaadha. Warri manarraa fooloo qabne fooloo godhaa kompilinki sheer godhaa waliif daddabarsaa. Galatooma warri membarii taa jirtan mana jajjabeessaa jirtan kompilinkiin keessanii fi membarii riipoostiin keessan akka nama mana ijaaratee dallaa dhagaan itti ijaarutti tiktookii jabeessa waan ta'eef hundi keessan kompilinki akka gootan abdii qabna membarillee taa jirtanii thank you dubbadhu feeyisalii. Asli hundi keessan baga jiraattanii. Jawweenis baga jiraatte xiqqoo maal akka ta'e beektanii hawaasni keenya akkuma hawaasatti siyaasaa fi hawaasummaa waddaan waan baaftee natti hin fakkaatu. Duratti jawweenni beeka hawaasni keenya gaafa Oromummaa san hin barin akka Harargeetti naaf ati Islaamaa fi Amaara waliin jechaa ture. Ammallee akkasitti hawaasummaa fi siyaasaa namni keenya addaan hin barre. Dhimma amma deemaa jiru kun dhugaa rabbii waan saba kana xiqqeessu. Siyaasa abbaa fedhee hordofaa bakka feetan tahaa akka hawaasatti salphina guddaa keessa waan nu galcheedha. Kanaatu amma anillee akkaan dubbadhuu fi akkaan bakka kanillee dhufu na taasise. Maaliif addunyaa kanarratti namni badaa taayiraant namni kiruul namni gara jabeessi tokko hin leere.
warra juush kana namoonni waa hedduu dubbistan na caalaa gaa jawween jira isaa beekaa hin jiru. Garuu wan har'aan tana ijoolleen keenya walirra godhan eenyu lafa kanarra walitti hin goone. Xiqqoo amma sooshaal miidiyaarra waan jirruuf waan godhame sanarra deebiillee dubbachuufillee qaamaan naa duuda waan ta'eef 24 hours sa'aatii 24 taa'ee boo'aa jiru waan ta'eef kun siyaasaa miti obboleeyyan keenya. Paartii feetan keessaa jiraadhaa, biyya alaa jiraadhaa, biyya keessa jiraadhaa kun siyaasaa miti. Kun eenyummaa saba kanaati. Safuu saba kanaati. Asuma waan tokko isinitti hima. Tokko dhaabbilee gurguddaa bara durii anis nama durii waan ta'eef Macaaf Tuulamaa fi Afran Qalloo jira. Bara durii san xiqqoo Oromoo wanni jaamu kun hin turre hin jiru fudhatama illee qabu jiraatellee. Garuu maaltu ta'e Afran Qalloo jaamee ijaarame Macaaf Tuulamaa jaamee ijaarame. Wanni ijaarame kun ijaarame kana keessatti garuu lammiilee Oromoo hunda Oromiyaa guuturraa keessatti hirmaachaa turan. Kan jechuun maali? Abbootiin keenya sun waan guddaa tokko hojjetan. If dhoysanii waan guddaa nu dhiisan. Garuu har'a nuti gaddeebineetu waan addunyaa kanarratti Hitleerfaan hin hojjetin dhalli Oromoo walirratti hojjeta. It is not politics. Kun siyaasaa miti. Hin sodaatina siyaasaa miti kuni. Finfinnee keessaan jira. Kun siyaasaa miti. Kun dhimma hawaasummaati. Dhimmi kun Jawaar maqaa balleessa, Abiyyi maqaa balleessa, Marroo maqaa balleessa, hogganoota siyaasaa Oromoo guutuu maqaa balleessa. Gocha godhame irra deebinee waan haasa'uu hin barbaanneef. Gara biraatiin wanni reeffa Macaaf Tuulamaa fi Afran Qalloo kaasif maaliif akka ta'e beektanii? Dhaabbanni sun waan hojjetee jira akka Oromootti waan gurguddaa hojjetan. Garuu achi gad deebinee dhaabbilee kana keessaafuu amma gosatti gaafa galche Afran Qalloo jettee ilmaan Afran Qalloo beekaman. Anaatitti Afran Qalloo abbaan kiyyiituudha. Lachuun haa tokko. Garuu gosaan gaafa ol qoodan sensitiif. Sirbiin an beeku sirba Harargeeti. Raganniin an beeku ragada Harargeeti. Ka Oromoo guutuu caalaa. Aadaan itti dhiyaadhee beeku isiisani. Gaafa namni immoo magaalaan aritti dhaladde baddee isaa gaafa yaamu. Gaafa gosa ituu yaamu yookaan gosa aritii yaala yaamu. Seensa miira keessa nama galcha. Amantii keessa gaafa yaamamu akkasitti miira nama galcha. Warri immoo waan kanaan fayyadamaa jiran jira. Dhuguma rabbisa waltaa dubbannu. Investor ta'e mee sirbootuma artistoonni amma baasaa jiran laala. Waan biraa dhiisaa. Maqaa gosaa bira darbanii maqaa gosaa bira darbaniiti maqaa nama dhuunfaa doolaaraan yaamaa jiran. Kuni kaffaltii waan saniiti. Ana kanaa galutti. Dhalli Oromoo har'aan tan gammoojjii san keessatti jireenyaan haadhatii yaa dabarsa abbaa kootiif dabarsa jee salphina ifi du'eet salphina hammana hin jaamne saba kanarratti dhufaa jira. Har'a warri silaa nuti diina jennuun nurraa kitaaba guddaa barreessaa jiran. Dhuguma rabbi kitaaba guddaa. Reeftan jawween isa kaasee ture. Kitaaba guddaa nurraa barreessaa jiran. Duruu wal bulchuu hin danda'anii biyya bulchuu hin danda'anii nuun jaamaa ture. Har'a garuu waan addunyaa kanarratti hin godhamini godhamaa jira. Asuma waliin dhaammachuu barbaadu. Yakkamaadha. Yakkama mootummaa Itoophiyaas ta'e mootummaa Suudii ta'e mootummaan biraa Interpoolis ta'e uummata kana sassaabee yakka isaaniitti wajjin seera dhiyaachuu qaban. Haati daa'imasii dhabde gammoojjii keessatti kuni siyaasa jinni arsii fi walloo iddoo waan nama qaanyeessu. Wanta seenaa tokkoon isinitti maasu. Dhumaan tana kaaba walloo keessatti lola hamaa tokko taasifame. Madoon walloo irraa Finfinnee galuu hin dandeenye. Uummataa yeroo walitti wal lolaa ture. Gara biraatiin Adaamaa dhufe. Joollee yeroo dhugaa rabbi warra akka Abdii Ismaa'il fa'a. Dhugaa rabbi birri joollee
looti. Isaaf ijoollee isaa wajjin ta'anii hospitaala ijoolleen sun itti ciifte namni tokko osoo biraan dhabamin adda dureedhaan ijoollee arsiite waan kana godhe. Ijoolleen Oromoo achi keessa hundinuu ni jiran kanaaf kun siyaasa mitiiti dhiisa. Seera dhiyaachuu qaban. Galatooma ulfaadhaa hir'ina yeroo waan qabnuuf warrillee waan dalagaa biraa dalagaa hedduu qabuuf please namoonni carraa argattan sa'aatii isinii kenname gaditti yoo gabaafitan natti tola. Dhugaadha miirri kun miira namummaati humaanitiidha. Namatti dhagayama waan guyyaa guutuu yoo haasaan fixuu hin dandeenye. Because wanti kun dhimma namummaati dhimma lubbuu miskiinaa oolchuti. Namni lubbuu tokko dha oolchi akka waan lubbuu guutuu addunyaa kana jiran guutuu oolchitii jetti amantilleen dhugaadha. Naaf galaa namni carraa hin argatin carraa isinii kenna daqiiqaa lama qofa osoo muqiima jiddaa kanaa kenne natti tola garuu fuula haarawaa anaa fi dhiifama meeshaan chaayinaa forjiidha daqiiqaa lama karra Yuusuf kenneera daqiiqaa lamaan sanuu tokkofaaf yoo goote natti tola. Duraan dursee hundi keessanuu baga jiraatanii Jawaaroo baga jiraatte baga deebinee wal agarre wanti dubbatamuu qabu hundi dubbatame wanti takkitti jechuu barbaadu wanti kun ammallee namoonni hedduun akka wanti waldhabbiin ijoollee tan akka waan siyaasa ta'initti warra haasa'uu barbaadu jira. Waan kana siyaasatu keessa jira namaaf hin galle malee. Atillee odeessa na caalaa qabda jeta yaada anillee ragaalee waan qabu nan qaba. Ijoollee parpazilii kutaa hundumarraa jechuun karaa imbaasitiin achitti ergamanii waan re'eetti suudhaa kan fakkaatanii wanta kana babal'isaa jirantu jira. Kuni parpazilii akka attenshiniin Oromoodhaa gara tokko hin deebine Oromoo hedduutti wanti jechuudhaan umrii dheereffatuudhaaf jecha wanta sirnichi nurratti uumaa jiru. Kana jalatti warri dagalee ta'e immoo warrumti afooshaa ka biyya san keessa jirulleen hedduun akka harka keessaa qabanii sana si caalaa waan hin jiru qabu. Ammoo wanti kun akkuma reefuun tana isinuu kaaftanii waan Oromoo hunda laallatu yeroo immoo rakkoo akkana uumamtee gartee asirratti namni fidee ati koomentillee itti kennatuudha deemtu dubbiin tun sin laallattu keessan galinii siin jedhan warrumma jechuun warrumti badii tana akka Oromootti hojjetaadha jiru sun qoftu akka waan gartee dhimmi sun bittaa fi gurgurtaa dhuunfaa isaanii godhaniiti sin laallatuuti keessan galiin jedhaniiti nama dhoorkan wanti sun immoo ammumarraa jalqabee yoo hiddi isaan cinne akkuma Oromoo guututtu xiqqeenya guddaadha waan ta'eef waan kanas akkasitti uummanni ka hubatu barbaadeeti jechuun harka siyaasa guddaa keessa jira. Kajuun qaba ulfaadha xumure. Galatooma ulfaadha. Caala fi mu'aazii osoo kenne natti tola garuu namoota amma biyya sanitti rakkoo uuman qaaman waan achi jiruuf ammallee waan waraqaa seeraa qabuuf asumaan qeerroo baga nagayaan dhuftee waan kanarratti yaadallee maal qabdaa daqiiqaa takka daqiiqaa lammataa mootu ijoollee akka dalagan kana maaliif mootummaa dabarsitee hin kenne dabarsitanii hin kennine isin muqiimonni warri waraqaa biyyatanii qabdan kabirrii erguu isinii jechuu si jechuu kiyyaa miti warra waraqaa qabu kabirrii erguu ka mana kireessu warra waraqaa qabu ka ijaazaa dubartii dhaqee mana madaamii fiduuf warra waraqaa qabu ka dalagaa geessu isinii maaltu waggoota 4-5 darban kana haga namni akkatti wal fixu isin cadhisiisee dubbadhu siifi warroota akka keetti jechuu tole bareeda salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam naga jirtu jawwee baga wala garreessumaani yaadni amma deemaa jiru nuti akka hawaasaattis ta'e koomunitii biyya kanaattis akka waldaalee ijaaramnee ganda kana keessa jirruutitti waan gochuu qabnu waan dandeenyu godhaa jirra godhuufis deemna odeeffannoo gahaa ragaa qabatamaa bakkee isaan jiran maal jiraannaan kallattiidhaan akka seeratti dhiyaatan gochuuf yeroo hunda haal duree tokko malee akka kiyyatti waan gochuu danda'u kamuyyuu godhaa jira ammas ni godha odeeffannoo namoota sanii qofa funaaluu nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf namoonni akkanaa yoomiyyuu maqaa biyyaallee maqaa namaallee hawaasummaa waliillee akka namni waliin hin jiraanne wal tuffachuu wal jibbisiisuu keessadha kan sadarkaan ga'ee jiru. Keessattuu namoonni barbaadamu namoota ummata kana wajjin communicate kabirrii erguufis ta'e
kallattii garaagaraatiin isaa wajjin wal qunnamu kallattiidhaan argachuu barbaachisa keessattuu namni seera qabu namni isaa wajjin waan akkanaa godhu eeruu godha ragaa isaa wajjin kun obbo Jawaarillee jiranii nullee asiin imbaasii Itoophiyaatti dhiyeessinee akka imbaasiin Itoophiyaallee waan kana jala buutee hordoftu odeeffannoo qabnu ni geessinaa fi waan godhamuu qabu namoota akkanaa maqaa biyyaallee maqaa ummataallee jibbisiisanii fokkisaa jiran kana hundi keenya kallattii dandeenyuun gahee bahuu qabnu irratti baana akka keenyatti nuti waan gochuu dandeenyu callisaan jiru irratti deddeemaa jira isinillee odeeffannoo qabdan namoonni amma jirtan hunduu odeeffannoo ragaa qabatamaa wajjin nutti ergaa nullee kallattii warra biyya kanatti ummata mootummaa bakka bu'ee as jirutti illee kennaa deemnaa jechuu barbaade. Kanatti aansee obbo Jawweedhaan nama ummata yeroo hedduu quuqamus hojjetus bareechinee beekna. Waan kana jala bu'ii hordofi mootummaa as jirtu olitti jala buutee wato hordofte wanni kun bakka ga'uu danda'a waan ta'eef waan gochuu dandeenyu waan sitti barbaachisoo taate nulis duuba jirra waan godhamuu qabu jala akka buutee ati wanni tu abdiin qabaa itti jabaadhaa jechuu barbaada galatooma. Galatoomi ulfaadhu Jawaar walirratti yaada dhumaa kennatta wanni an sirriitti si yaadachiisuu barbaadu waan kana eega qabde an Suudii Itoophiyaa caalaa beeka biyya kana caalaa beeka waan irratti fi achirra dhaabattee kennitu akka dhiyoo kana alamuu simee jedhe sanii qurxummii balleessuuf bishaan maal goysuudha jedheemi bosonee tanniin balleessuuf Jawaar muqiima gurra qabuu qabda motorri warra waraqaan qabne biyya sanii warra waraqaa qabu eeyyama isaaniitiin ala birrii takka biyya ergachuu hin danda'an Jawaar haadha ofii gargaaruu hin danda'an nama saamuu miti birrii nama saaman kana ka biyyatti ergan warra waraqaa qaburraan dubartii takka janajjananii fidatu ka fiduuf muqiima warra waraqaa qabu jechuun muqiima kana jechuun warra waraqaa eeyyamaa qabu ka mana kireessuuf jara ka dalagaa geessu jara ka dalagaa irraa fiduuf jara ka isaan dalagaa geessu jara ka dalagaa irraa bakka boqonnaa geessu jara si galeemi ka huura jirullee huuratti itti dhaqanii irraa fuudhan Jawaar arraa asitti tumee birrii buusisiisee yookiin waliif guuranii itti erganii diyaaspoora maan jedhan kun yoo doolaara itti erge huura keessan dhaqu birriin baankiin magaalaa jiraa hin beekta namni baankii dhaqeetiin hin fuudhu hawaalaa fuudhu nama waraqaa qabu wal jijjiiranii jechuudha biyyatti erganii achi akkasii wallee dabarsan. Kanarratti yoo ati warra waraqaa qabu tokkoof lama warra keessattuu warra hawaalaa dalagu investigeet godhu irratti hundi isii karaa seeraan alaa birrii galchiti. Mootummaan Suudii yoo qaban dhiisu ka Itoophiyaa yoo qaban maa hin barbaada waraana ittiin hidhachiisaa amma rakkoo keessa jira achumaanuu abiyyillee gargaartaa soddaa kiyya birrii hin barbaada amma soddaan. Jara biliyeenan sochoosu kana birrii miskiina irraa guuree ka Suudillee hin dhiisu riyaala 5,000 ol keessatti qabachuu wanjala Suudii keessatti yakka guddaadha jechuudha. Abiyyi immoo waan akkanaa argannaa warra Dubaay waan godhaa jiru amma warra Dubaay waan nyaatee bulu qabu waan kiraa manaa kafalatu qabu. Warra miliyeenaa olii akka jiruun akkaawuntii isaanii socho'u jechuudha. Amma duriyyeen Dubaay guutuu rakkoo hamaa keessa jirti yoo amma yoo guyyaa biraa itti deebinee goofandimii wayii banteef malee si galee miti. Kanaaf ati amma ijoollee tana qabuuf warra huura keessa nama dararu kana qabuuf yoo isaan wal kennuu didan anas siin jedhe ana itti gaafatama anaa sobu as jala jiran tokko isaaniitiin uf beekan anallee na beekanii ani yoo barbaachisaa muqiima qabda. Muqiima kanammoo ijoollee shamarranii yoo obboleessa qabaattan yoo abbaa qabaattan yoo ilmaan qabaattan isin wal quba qabdanii ka quba hin qabnellee jala janaa fidaa nu era warri inboksii jawaariidhaan hin dandeenye waan kanarratti xiyyeeffadhu jechuumaa fi yaada waliigalaa waan uummata kana keessoo qabaatte si dhageeffannaa sa'aatillee goolobeera yoo carraa daqiiqa qabatte dhumarratti warra hafe mu'aadii fi caalaa dhumarratti kenna yoo carraan keetti. Amma darbee dhaabbadhee jira. Dhugaan galee carraanaaf kan itti asii dheedara. Nayyee gabaabsi caala. Ayyee gabaabsi caala. Ayyee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan ooltanii harma geessanii carraa naa kennuu keessaniifillee asitti na fiduu keessaniifillee galatoomaadha. Ka jalqabaatiif Jawaar Muhammad carraa walitti rabbi nu fidee rakkoo Oromoo waliin nu fidee nuti gaama olmaan qotee bulaati warra
hayyoota Oromoo faana hirmaachuu dirqama Oromummaan nu fida malee beekneetii miti hayyummaa fi miti kanallee asumaan nu beekeera. Rakkoon Oromoo immoo waan nama hin barsiifnees hin qabdu, waan nama hin taanes hin qabdu, waan nama hin goones hin qabdu. Kan dubbachaa jirru lubbuu darbaa jirtu kan ajjeesu waan ajjeesuuf osoo hin beekne, kan du'u waan du'uuf osoo hin beekne, daa'ima nyaattee garaa hin qabne uffattee dirraa hin qabne, abbaan lola diinaatti dhumaa jiruu fi gocha adda addaatiin hidhatti abbaan rakkachaa jiru daa'ima isaanii gadi jiraachisuuf biyyaa baan kanatu nu harka dhumaa jira. Furmaata kanaatiif obbo Johaar eega dheengadda waan kana sheer goote har'a 2 moo 3 wanni kun furmaata isaa tahuu asumarraanu Oromoon guutuun argee jira jechuudha. Edda nagaan bulte ijoolleen hangi tokko har'a nagaan bulte jechuudha. Atiin kun viidiyoo amma dheengadda waraabde duratti ani hoogganaa Oromooti jechuu kee dhagaheen ture. Har'a ammoo hoogganaa Oromoo baga taate waan kana baga qabattee gadi baate ani akka nama tokkotti hayyoota Oromootiin komadhe ulamaa Oromootiin komadhe baalageen haa balleessitu ijoolleen waa balleessitu beekaa fi hayyuun osoo jiru aalimni osoo jiru ilmaan ofii gorfachuu dadhabuun baalagee hidhachuu dadhabuun ana akka nama tokkotti hayyootalleen komadhe sheekalleen komadhe beekalleen komadhe. Har'a ammoo atiin kun gabbaatee waan kana dubbachuu gaarummaan isaadhaa kaleessa har'a ijoolleen tun nagaan bultee jechuudha. Kana kan godhuu qabu immoo nama fageenya jiru caala sila namoota magaalaa Riyaa keessa jiran akka Dr. Asiliin baanutti bakka ijoolleen tun bultu ooltu eessa akka dhalatanii eessa akka jiran osoo beekan warroonni waan kana nurraa callisan ulamaa'ii qabna, beekaa qabna, sheekaa qabna, safaara jira, jaaliyaa jira. Magaalaa Riyaa keessa annaasaa jibban naasaa jaalatin an dhugaan dubbadha dhageeffadha. Waan kana yeroo hedduutti quuqamaa turre itti rakkachaa turre itti saalfanne akka eenyummattiis itti saalfanne akka islaamattiis itti saalfanne itti qaanfanne uumama rabbiin uume abbaa fedhaa haa ta'u akkanatti gochi kuni re'ee namni seeraan qala jechuudha. Nuti ni salphanne salphina kana keessa osoo beekaan jiru hayyuun jiru sheekhi jiru nurra nu qaanessee ilma kiyyaniin qabaddaa ilma kee qabadhu kottaa ijoollee tana seeratti dhiyeessine adabanna waliin jechuu dadhabuu keenyarra kan ka'e bara 2024 eegale wanni kun ji'a 9ffaa gaafa kana walloo fi arusii wallole janiiti walloo fi arsii jechuun beeke hawaasa guddaa hawaasa kabajaa waliif qabu hawaasa afaanii wal fuudhee nyaatu bara duuriyyee magaalaa keessaa saaratti timtee waan kana daladdu arsii fi wallole jeet Oromoo kutaa 11 fi Injeeriyaa keessatti teessoo har'a teessoo warra sii komandooti har'a teessoo wallooti jee Oromummaa waliin qabu jaarsummaa waliin qabu afaan waliin qabu amantii waliin qabu waliin haasa'uu dadhabee warri magaalaa keessaa addaan taa'ee har'a teessoo warra wallooti har'a teessoo warra arsiiti jechaa ture jechuudha. Hayyoota keenya beekoota keenya sheekolee keenya kana godhan dhugaa isinitti dhaggeeffadha. Kuni maal agarsiisa? Namni beekaa ta'e Oromoo ta'e eenyummaa ofiitiin amantii ofiitiin walis siqee hayyee duuriyyee waan kana dalagaa inni magaalaa keessa waliin jiru maaliif wal baqata? Maaliif ijoollee ofii hidhachuudhaaf gabbayeen dubbanne waliin mari'anne? Filimaa moo maali lubbuun du'aa jirtu? Ilma isaa oduu ta'e hin callisa. Har'a ijoollee miti jechuudha. Ijoollee wanni isin beekuu qabdan. Hooleyyii biyya Arabaatu kana godhaa jira. Kana jechaa jiran jechuudha. Hooleyyii miti ilma namaa rabbiin sammuutti kennee uumeera. Baalageedha. Baalagee immoo waatu duuba jira ijaarramte. Asiniif hin hima Johaar keenya baga si qabaannellee baga waan kanallee goote furmaataaf illee dhufte jalaan hafin eega qabdee gad hin dhiisin. Warra biyya faranjii jiran nama 2 jira. Namni 2 kan baddeen gaddaa ijaarumsa maallaqa guuranii meeshaalee bitaa turan namni 2 sheer hin godhamne. Tokkolleen biyya jira. Sanillee keessas siif ergina. Namni takka namni badii kana dalage ma abbaa kiyyan taane kan na dhalche rabbii waajibna godhe hidhaa haseenuuti itti gaafatamuuti. Maaliif ilmaan yatiimaa dhumaa jirtu. Mucaan dheengadda haadha xiyyaafan hafaa nam tokkichi abbaan na dhalche abbaan isaadhaa amaara harkatti du'e jechuudha. Reeffi isaa amaara harkatti hafe jechuudha. Har'a ilmi isaadhaa godatti hafeeti haadhi tana malee hin qabdu hafte yatiima isaa gadii guddisuu biyyaa bee Johaar. Hanga kana salphanne diinni maal jiru jira isiniin kuntuun akkatti lubbuu qalutti jira edaa biyyi keenya kanaaf nagaa dhabdee nuun jechaa jira jechuudha. An akka tokkotti immoo hayyooti Oromoodhaa hayyoonni bal'aan beektonni bal'aan Oromoo walloo hawaasa Oromoo bal'arraa cittee qofaa osoo jirtu diina keessatti osoo halkanii guyyaa reebamaa jirtu rakkachaa jirtu gaafa maqaa kanaan walloo maqaa dhahamtu hayyoonni bal'aan gabbahee maaliif kun ta'a jiran wallootuun baalageedha haa dhaabbattuuti ijoolleen ishii haa qabatanii jee duula guddaa godhuu qaba ture. Maaliif nutiin kun abbaan keenya Oromoo guddaa Oromoo bal'aa hangafni keenya obboleessi keenya Oromoo bal'aa Oromoo guddaa maaliif aniin kun quxusuu tahee hangafoonni kiyya
abbaan kiyya yoo nan gaafa roorrifamu gaafa alagaan miidhamu narraa callise maaltu natti dhaga'ama. Kanallee asumaanuu Oromoo bal'aan komadhan akka ilmaan walloo tokkotti. Oromoon bal'aan gocha kana dalagamu. Hawaasni Arsiitii fi hawaasni Walloo gaafa rakkoon uumamte namni uummata keenya jalqaba lubbuu isaadhaa faana rakkachaa ture. Kan madaa yaalaa ture dhugaa jirtu hawaasa kana jechuudha. Dheengaddani beekta wallisaan biroo ibsaadhaa dhufe Wallootti hanga qotiyootti qalanii keessummeessanii araarri kun akka bu'uuf dhaabbachaa turan. Muhammad Shurrubbee waan kanaaf osoo dhaabbachaa jiru manguddoo Walloo ni qaanfanne jettee mataa qaqqabattee oduu haasottuuti. Gama shashamannee deemanii akka waan kana gadi dhaabbatanii walii galanii nageenyi kun dhaabbatu ijoolleen seeratti akka kennamtu oduu godhamaa jiruuti. Kun ammas jalaan dhufe jechuudha. Ijaarsa duuba jira. Ijaarsa diinaa ta'e, ijaarsa daldalaa ta'e hin beeku. Kana lamman keessaa isa ta'e jala deemiitii jabaadhu galatoomii. Wanni kun magaalaa Riyaa keessatti gadi dhaabbatee osoo atiituu Arsiidhaa, atiituu Walloodhaa, atiituu Harargeedhaa jiimmaduun jenne nuti Oromoodhaan qaanfanne nuti Islaamaan salphanne. Kottaati ijoollee tana ofirraa haa kenninu kanaaf nagaan haa jiraatu jedhanii hanga dubbatanitti hanga safaaraa Riyaa gabbee seeratti dhiyeessisutti jalaan hafin. Ani komiin guddaan qabu teessoo magaalaa Suudii keessaa kan uummata kana ilmaan akka isaan irraa callisan isaan kana jechuudha. Fayyaataa jiraadhaa na offolchaa ilma qotee bulaati dogongoruu mala beekee duun dubbanne rakkoo Oromoon na dubbise. Salaamu alaikum. Galatoomii ulfaadhoo. Ayya galatoomii hunduu dhugaa doo haasaa bullillee waan bareedaadha. Jes qabxilee hedduu dubbattanii waan takka lama. Namni tokko maal jee Suudii dhaquu sadarkaa sodaachuu irra dhaynee jee. Kun balaadha. Amma dura dubbadheetiin jira. Diinagdeen Itoophiyaa diinagdeen Oromiyaadha. Uummata san tinnisuu hin danda'u. Biyyi suni qabeenya lama qabdi. Qabeenya uumamaa. Dachi bishaan isii gara tokkotti ofirratti kun ilma namaati. Uummata miliyoona 130 akka Itoophiyaatti akka Oromootti meeqa 50-60 hin beekne. Diinagdee biyya isaanii miliyoona 30 deeggaruu hin danda'u. Biyyi sun yoo fufuu barbaadu taate uummanni keenya gara fuulduraa jiraatu yoo barbaanne taate tokko qabeenya uumamaa qabnu dachiif bishaan kana misoomaan cimsuu barbaachisa. Kan lammataa isa human capital the labor humna namaati. Ijoollee lafaa dhuftu tana barsiifnee leenjifnee ogummaa teeknikaa barbaachisaa ekspoort godhuu qabna ilma namaa. Eessatti ekspoort godhuu beektu? Irra jireessatti Middle East biyyoota Arabaa kanatti. Maaliif diinagdee guddaa qaban humna namaan qaban. Biyyoota Arabaa keessaa immoo biyyi guddoon saffisaan guddachuu deemtu addunyaa kan waggoota 30 keessatti diinagdeen guddaan guddachuu deemu Saawud Arabiyaadha jiran. Wanni biyya deddeebi'uuf umraa qofaaf miti. Biyya qorachaatiin jira. Biyya hubachuun barbaada. Maaliif hireen teenya hireen diinagdeedhaa inni guddaan Saawud Arabiyaa wajjin Chaayinaa caalaa Ameerikaa caalaa. Maaliif diinagdee bal'aadha. Biyyoota Arabaa keessaa ummataanis bal'aan isa. Humna namaa barbaada. Wanni nan barbaadu maal beektanii? Yeroo tiyya amma asitti baalagee wal ajjeeftuu fi wal tumtuu irratti osoo hin ta'in pilaana baasuu irratti maaliif waggaa 10 irraa waggaa 5 irraa 10 irraa 15 irraa Saawudiin hojjetaa akkamii barbaaddi? Narsiidha moo injiinera moo amma bar gabara ekspoort godhaa jirra. Maaliif ijoolleen asii deemtu afaan hin beektu. Barnoota teeknikaa jabaas hin qabdu. Akkuma taate mana namaatti. Sanirraa amma ka mufariyaat faana asii ol ergan kanaa miti kan hin barbaadu. Ijoollee teenya Gibsi agartanii ijoolleen Ijiptii achi jirtu. Waan akkam dalayti. Maal waan biraatti waan arabatanii fi afaan arabaa danda'an barnoota kwaalitii barnoota isaaniitti bareedaadha. Wanni nuti irra fuulleffachuu qabnu ijoollee hireen teessanii leemmaan teessanii Saawudiidhaan walitti hidhaadha. Isin kijibu. Amma meebii miliyoona tokko qabna. Miliyoona 5 miliyoona 10 achi erguu danda'uu qabna akka warra Banglaadeshitti akka warra Paakistaanitti. Warri biyya kanaa biyya Arabaatti hundi isaanii maandisa. Exactly. Tokko ijoollee tana ka bishaan irra yoo yaatu kana ambaasadara Saawudii argeetiin ture ministeera isaanii adda addaa yeroo adda addaa argaatiin ture. Ni barbaadan nama biyya keenya. Garuu nama biyya keenya akkam barbaadan. Tokko ka barnoota gaarii qabu, lama ka afaan qabu, sadii fi hunda caalaa kan naamusa qabu. Ijoollee dira gaafa harka isaaniitti fiddee ijoollee isaaniitti hoggaa wanni isaan bar lolaniif ijoollee isaaniitti jabaata gaafa diragnii fi harka itti dhaqe. Dur maqaan keenya amma kanaan hin ka'u. Amma kanaan ka'u eegalee jira. Wanni maqaan dhaggeeffadhaa
Oromoo sirriitti. Wanni amma achi ta'aa jiru kun hiree ijoollee Oromoo ijoollee Itoophiyaadhaa gara fuulduraa cufaa jira. Mootummaa fi gowwaan waan qabu gadi dhiisu. Amma kun daatabeesii jiru 10 fixa. Gaafa namni Itoophiyaa irraa dhufu namni Oromoo irraa dhufu nama ajjeesa wal ajjeesa jaame diraga dalaga jaame khalaas ni cufamaa jechuudha. Wanni Islaamu jaara Saawudii wajjin goshee goonu wanjalanyaa keenya nuu qabaa osoo hin taane mindaa keenya nuu dabala. Ijoollee teenyaaf inshuraansii nuu kenna. Sarratee manaa qofa osoo hin ta'in narsii nurraa fudhaa, doktoroota nurraa fudhaa, injineerota nurraa fudhaa. Akka amma abiifaa taphatan kana osoo hin ta'in ijoollee teenya sila baatii jaaf. Kolleejii xiqqaa tokko seensanii afaan akka barattu. Naamusa akka horattu. Aadaa achi akka barattu. Akkasitti erguu akka qabnu. That's what we're supposed to do. Teenyaarra waa'ee yaala oltumuu silaa dubbachuu hin qabnu turre jechuudha. Kanaaf wanni Suudii deemu Suudii irraa hafuu hin dandeenyu sinitti hima. Diinagdeen teenyaaf hireen teenya biyyoota Arabaatiin Suudii, Qatar, Emirates, Kuwait wanni silaa osoo mootummaa qabaanne duriyyee barra duriyyee warri aangoorra jirtus duriyyee Suudii irra walitti kanaan addaa miti. Osoo namni sirnaa jiraate arra negotiation nuti Kuwait wajjin qabnu Jordan wajjin qabaachuu qabnu akkaataa nama hanganaa amata nurraa fudhadhaa. Mindaa immoo gadi hin cabsina. Ni beektan Suudii keessatti Itoophiyaan mindaa gadi argatti nama hundaa gadi. Sani kana negotiate godhamuu qabu. Keeniyaan biyya saniin ture. Uummata ajaa'ibaati. Jarman amma namni 250 irraa fudhachuu deemti. Jarman. Qatar dhayitanii eerpoortii akka jiru isaanii jira. Maaliif? Afaan danda'an. Naamusa qaban. Ni dalagan jabaatanii. Yakka karaa kana keessatti dhagartanii jechuudha. Wanni irra dalaguu qabnu waan akkanaati jara keenya. Shira mootummaan keessa jiru irra keenya takka takkaan. Mootummaallee jimlaan hin keenyu sinti hima. Eembasii keessa eenyu waan kana dalaguu deemu irra keenya. Community keessa Saawudii xiqqoo tana dhiisaati Itoophiyaa guddoo Saawudii keessa namni keenya ka jiru yoo akka muddate miliyoona 1-2. Miliyoon 120 keessa maafiyaa 120 guurree gayyaafne jira. Saawudiittis namni eembasii taa'ee waan kana dalagu jiraannan gaffuunes saaxilla itti gaafatama. Taphni akkanaan jiru. Hunda baala walirratti jumlaan deemuu hin barbaadu. Garuu amma nama Saawudii tokko dubbisaa hin ture har'a. Eembasiin Itoophiyaadha. Gaafa tokko waa'ee ijoollee ajjeefamuu kanaa akka ishuutti itti kaasee hin beeku. Ambaasaddarri Saawudii jiru bar bakka bu'aa keessan hojjetaa lammiilee Itoophiyaadhaa biyyisan jiraniiti. Hojiin isaa nageenya keessan dantaa keessan tiisuudha waan biraan qabuuf bikkisanii. Hariiroo akka mootummaatti mootummaa lamaan fidu hunda caalaa garuu hariiroon nuuf Saawudiin qabu lama jaradha. Tokko daldala buna itti erganna midhaan itti erganna. Hojiin ambaasadara daldala san faasilitii gochuu. Hunda caalaa immoo Saawudii irraa argannu nama ekspoort itti goona. Nageenya mirga dantaa lammiilee sanii kabachiisuun hojii ambaasadaraati. Gaafa tokko gaana jedhe gaafa dura jedhe gurbaan achi dhaqee afaan arabaan beeku. Maal godhaan jee ambaasadarri afaan arabaan beekne maal godha biyya arabaati. Ambaasadara jechuun bar dubbii himaa keeti communication officer keeti biyya saniif. Hagarab shaan tundi uumamtee maqaan biyyaa badu ambaasadarrii fi hojjettoonni embaasiidhaa waan kana ishuu guddaa godhanii poolisa wajjin ta'anii community wajjin ta'anii ulamaa wajjin ta'anii ijoollee tana qabanii adabuu danda'uudha qaban jechuudha. Kanan goone. Ammas godhuudha danda'uudha qaban. Kun waa'ee siyaasatii miti, waa'ee paartii lamaatii miti. Akka lammummaatti waan godhamuu qabu jechuudha. Warra ammas irra deebi'e warra as keessa jirtan adda addaatiin waan adda hirmaataa akka turtan fakkeenyaaf warra haasoitan keessaa hoggaa namni ajjeefamu gastii irra warra turtanii jira amma ijoolleen keessaa naa dhufaa jira. Tatarteef afaan lallaaye amma booda hin dhiifnu. Kanuma wal qabatee waan ammas lii kaasee taran gad jabeessa. Rakkoon kun akka haftu barbaaddu. Dubbiin kana jaarsummaadhaan maaliin du'aayiidhaan miti kana. Baalagee akka ilkee raammoyiteetti buqqaasanii dhabamsiisuudhaan kan sirreessan. Akkami goona kana. Very simple crowd sourcing. Crowd sourcing jechuun uummatatti gadi facaafna. Amma booda namni aslii jedhamu tokko yoo wanjala hojjete nama Jawaar jedhamu biratti maxxanee jira irra lafa kaa'annee aslii naa meereef. Asliis Jawaaris waliif naasaatila. Abbaa
yakka hojjetus nama inni bira taa'ee nama inni mallaqa erguuf nama waan godhuuf kanaas warra biyya alaatii waa ergu kana hanga tokko argadheetiin jira. Baay'ee waggaa eeruu fiddan callisee maxxansu maaliif jiru namaati. Eeruu waggaa fiddan dura viidiyoo isaan haasayan hanga wayyaa zamana ragaa fi baati namuu if waraabee jira viidiyoo san ilaala dura. Lammaffaa chat gruppii WhatsApp keessatti sanis ni ilaala. Voice walii dhiisan. Fi risiitii malleen ittiin ergame. Kana naa ergaa. Saaxiluu qofaa miti biyya feete maan jiraanne maan maarsi irra hin jiraanne. Karaan faranjiin amma akka itti funyaan qabdee biyya feetii si baaftu barbaadu jirti. Anaaboo kee jabbiin irra jettee jiran. Faranjii firraa si darbuu deemuu deemu citizenshippiin kafar siin godhu. By the way Norway keessa lammiilee Eertiraa lammiilee dhalattoonni Eertiraa kan lammii Norway ta'an akka ari'aman beeytanii. Ameerikaanis Trump ni gammada badhaasa kenna nama akkanaati yoo jennee warra akkana hojjetu. Kanarratti dhiifama walii godhuun hin jiraatu. Dhaamseen dhumaan kennu odeeffannoo naa ergaa walii ergaa garee tokko ni ijaarama. Asirratti labsiin booda akka inni hin goone garee tokko ijaarree waan reefu jenne kana eenyutu maal hojjeta? Kaja'uun maalii fi fuuldureen uummata keenyaa fi Saawud Arabiyaadhaa takka laaftutti ilaalluu miti. Diinagdeen teenyaaf Saawud Arabiyaadhaa wal qabattee deemti. Saawudiin dhukaafamuuf deemti akka diinagdeetti gara fuulduraatti. Hiree hiyyummaa barabaraa kana keessaa bahuudhaaf biyya teenya misoomsuun dabalata hamma feetu otoo biyya teenya misoomsine lammiilee isii tana misoomsine lammiilee sana barnootaan afaaniin dandeettiin goone yoo biyyoota Arabaatti ekspoort goone malee guddachuu inuma hin dandeenye. Inuma hin dandeenye. Wanni an gochuu barbaadu namni keenya karaa bishaaniitiin hanga deemurra namni deemaa akka karaatti deemurra namni keenya biyyatti barsiifannee afaan barsiifannee ogummaa teeknikaa qabsiifnee narsii goone dooktar goone injiinar goone afaan Arabaa akka bishaanitti akka dubbatu goone Saawudiittis Katarittis embaasii keessatti looyer